kanata hukaba barnoota ammas barnoota kanata Ashama Fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti torbanoota kana keessumaa irra deddeebi'ee kanan dubbataa ture keessaa ji'a darbe keessaa miidiyaan shinnigaa chaanaal jedhamu tokko waraabbiina wajjiniin gaaffiif deebiin afaana taasisee dabarsuu dide. Kanammoo gara ji'a tokkootiif hin eege hooggantoota isaanii warra boordii baay'ee idilaawaa ta'e yookiin leegaal boordii siin qabu shinnigaa chaanaal kan jedhamu suni haa ta'u malee qorannoon gabataa jabbiitiin taasisuun namoota sadan tokko bira ga'ee gaafadhee ture maaliif erga interviyuu na gootanii maaliif hin dabarsitanii jedheetan keessumattuu hooggantoota waboo taaksii foorsi kan jedhaman warra waraana bilisummaa Oromootii biyya alaa kanaa maallaqa funaanan isaantu miidiyaa kana dhaabee maallaqa sanaan dhaabame nama Dr. Jambaruu Faayisaa jedhamu quunnamee deebiin dhorkate. Akkuma kanammoo gara biyya Awurooppaatii nama Dr. Dhugaasaa namee Faayisaa jedhamu namoonni kun kaameraatti asiin ba'anii nama kanas gaafadhee xalaa barreessee fi hin didanii dabarsuu. Akkuma kanammoo haadha qabeenyaa tokko Aastar Baqqalee kan jedhamtu miidiyaa kana keessumattuu Shinnigaa Broadcasting Service kan jedhu kan isheeti. Ishees gaafachiise isheenis homaa fala dhabdee gaazexeessitoonni humna isaanii ol ta'e gaazexeessitootaafis beeksisa baasee isaanis hin dandeenye. Egaa kana booda gaafa isaan interviyuu na godhan sana ani karuma danda'ameen kooppii isaa kaa'eera akkaataa isaaniitti interviyuu na godhanii erga isin dabarsuu diddanii ofii kootiin dabarsaa jedheetan egaa waadaa seenee kunoo waa'ee miidiyichaa waa'ee shinnigaa chaanaal akkaataa uumama isaa birriin kaffalamu eessaa ba'ee saatalaayitii maalii eenyutu steekhoolderootaa shirracha keessa jiru maa inni birriin uummataa eessatti hatamaa eessatti faca'aa maalirra oolaa inni kun har'a mata duree dubbii koo waan hin taaneef gara fuulduraatti kan hojjedhu sababiinsaa sababiin akka sagaleen hin dabarre taasifame keessaa tokko qeeqaan taasisu kana balaaleffachuudha waan ta'eef qeeqamaa waan jiraniif qeeqa kanammoo isaan dhukkubee akkuma barame waan afooshaa waan lagaan gandaan takaalanii qabsoo Oromoo kana quucarsuu hacuucuu jibba goomii badii waan akkasii mooraa keenya keessa jiru kana sababan qeeqaa turee fi miidiyaan kunis chaanaaliin kunis akkaniin sagaleen kun dabarre godhee ani garuu sagaleecha gagam godhee qabee fideetan hawaasaaf ji'a tokko darbeedha sagaleen kun ukkanfamee kaa'ame itti dhiyaadha fayyaa ta'a. Warri tarbiyyana koree miidiyaa kana dhaayichaa SBS miira uummataa. Harka fuuni daawwattootaaf hordoftoota Shinnigaa Broadcasting Service. Kun qophii keenya odeeffata Shinnigaati. Qophii keenya odeeffata Shinnigaa har'aatiin akkuma baratame keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Keessummaan koo har'a barreessaa Beekan Gulummaati. Barreessaa Beekan Gulummaa waliin har'a dhimmoota tokko tokkorraa kaasuudhaan waliin odeeffannu ta'a. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu aan Olifan Margaati haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Barreessaa Beekan Gulummaa waamicha keenya kabajuudhaan gara tamsaasa keenya Shinnigaa Broadcasting Service'itti baga nagaan nu dhufte. Olifan atillee gara miidiyaa kanatti waan afeerteef galata guddaa qabdaa ulfaadha. Tole Beekan egaa akkuma jalqabarraati kaasee ture dhimmoota garaagaraa kaasneeti har'a irra waliin odeeffachuudhaaf deemnu. Baay'ee isaas irratti xiyyeeffadhaa sirraan ka'aa dhimmoota kee hojii kee sanarratti xiyyeeffadheetan qabxiiwwan tokko tokko sii kaasa. Akkasuma immoo dhimmi Oromoo bal'aa hunduma keenya iyyuu waan ilaallatuuf gara dhumaattis qabxii dhimmoota Oromoo qabsoo Oromoon keessa jiru.
sanaanis wal qabsiisee qabxiiwwan muraasa si kaasuufan deema. Tole egaa eegaluudhaaf yookaan jalqabbiirraa akka nu ta'uu fi Beekan Gulummaa barreessaa Oromoo jabaa Oromoon qabdu keessaa nam tokko. Beekan Gulummaa barreessaa qofallee miti gulaalaadha. Gulaalaa qofallee miti barsiisaadhas. Beekan kanaan beekna. Egaa Beekan erga gara miidiyaa hawaasummaatti imalee immoo imalee hojii jalqabe as immoo uummanni Oromoo maqaa taajjabbii jedhuun isa beeka. Egaa mee seensaaf yookaan jalqabbiidhaaf akka nu ta'utti taajjabbiidhaan Oromoon si beeka waan ta'eef taajjabbiin kun maa inni hiika taajjabbii kanaa hiikatti nu laadhuuti itti hafuufnu. Baay'ee galatoomi Oliifan. Taajjabbiin kun egaa biraand neemii wayinatti taateetti miidiyaa hawaasaa kanarratti kanaaf namni taajjabbii yeroo jedhu waa jedhee laata inni gurra ciisuun hinaafu waan kanarraa yoo xinnaate waggaa 5 darbaniif tureera itti fakkaata. Hiikuma isaarraa ergaati naan jette egaa taajjabbiin maalummaa isaarraa yookaan jecha. Jechi immoo sagalee baata iyya. Waan hundumtuu anaaf sirraa kan hafe anaaf si kanarraa kan hafe warra bifa fakkaattii waaqaatiin uumaman anaaf sirraa kan hafe waan addunyaa kanarra jiran hundumtuu jechaan ta'an kanaaf uumeedha jechi kun jechaadha. Kanaaf egaa waan sana keessa immoo waan uumame kana keessa immoo iyya garagaraatu jira jechaadha. Wacatu jira, iyyatu jira, iyya siqiqii, sagalee gadadoo, sagalee gammachuu ta'uu danda'a, sagalee roorroo, sagalee injifannoo, sagalee mo'ichaa ta'uu danda'a, sagalee mo'amuu ta'uu danda'a. Egaa jechi kun an taajjabbii gaafan fudhadhee as ba'e waggaa 5 kana keessumaa ergan biyyaa warra adii kanatti as ce'ee waan Oromoo keessa jiru waan gara darbe waan karaarraa maqee sana kananittiin mooraatti deebisu jedhee yaadu taajjabbii kana maqaa itti moggaafadheen achi jalatti dureewwan adda addaa xinnaate kumaa ol barreesseen miidiyaa hawaasaarra raabseera. Egaa sana gananitti gargaaramu waan akka tokko akka tikeetti ittiin tiksu waan Oromoo kana egaa waan Oromoo kuni waan keessumattuu waan balbaltuun Oromoo laallatu yeroo baay'ee waan siyaasaati waan akka uummata garbummaa jala jiru kanaatti roorrootu jira garbummaatu jira kana keessatti immoo waca baay'eetu jira. Waca kana ittiin calaluudhaaf taajjabbiin akka imbiibduu wayiittillee laakkuun kana akka itti natti mul'atanaan inni kun garuu waan hin fakkaannedha. Kana fakkaatee ka'eeti kana dhiisaa jechuudhaan akka kanatti akka diivaayizii wayiitii jechuudhaan akka meeshaa wayiiti kana itti gargaarame mata duree jecha taajjabbii kanaa. Kanaaf ani gaamma taajjabbiin kun jechuma jecha sana keessa sagaleetu jira, sagalee dhangala'uutu jira. Sagaleen kun akaakuu garagaraa qaba. Akaakuu garagaraa sana keessa ammoo sagaleen nama fayyadu baay'ee miti yookiin tokko gara sanatti dachaasuudhaaf waca bakkee kanaa daangaa isaa dhiphisee karaa qalloo sanarra oobsisee gara isaa immoo Oromoon immoo eeggataa jiru. Oromoon akka walootti waan eegaa jiru tokko qaba. Gara sanatti daandiin kun deemsiftii laata jedhee isa achiin keessaa bahu rukutee karaan ittiin deddeebisu akka uleettis ni ilaalamaa jechaadha. Akka ulee Museen jedhiin malee akka anaaf akka ulee guddaa tokkootti isa sanatti dha'ee asiin kanan ittiin deebisu lafoon taa'u taa'ee taajjabbiidha jechaadha. Sana keessatti waca jira. Namni dhaamesu akkuma amma yeroo akka aadaatti amma biyya keenya keessatti yeroo booyyee waraantu hin iyyaa fi eeboo wantooti baadhate. Akkuma kana yeroo taajjabbiidha waraantu akkuma kana nama iyyisiisaa namoonni iyyan jiru namoonni wacan jiru akkuma eeboo keessa jirtu sana iyyaa fi buudhaqee waan akkasii jira namatti illee dirachuun jira jechaadha. Kanaaf taajjabbii kana akka eeboottis nan ilaala. Inni kan biraan akka gaachanaatti illee nan ilaala jechaadha. Amma taajjabbii kana akka gaachanaatti jechuun maali? Waan Oromootti dhufaa jiru tokko irraa qolachuudhaaf laa kana deemaa jira. Kan ammoo akkasittiin dhufaa jira. Kan rukutamuu qabaa yeroo jedhu akka gaachanaatti sirraa tiksuudhaaf anaaf egaa taajjabbiin erganitti dhufee waan meeqatti falaasafuu nan danda'a. Gara addunyaa beekumsa kan mana faranjiitii argannutti yoo jenne immoo criticism yoo jenne qeeqa yoo jenna ta'ee achi jala immoo waan bal'aatu jira. Inni suni sa'aatii ati naa kennitu kana keessatti dhumuu hin danda'u malee tiyoorii mataa isaa danda'e waa'een criticismii kuni baay'ee bal'aa qaba jechaadha. Sana immoo sanaan ilaaluu hin danda'ama. Ammaaf garuu mooraa Oromoo keessatti
kanuma yoo jedhe gaa'ee yaadama waa'ee maalummaa ta'a. Tole maqaan taajabbii jedhu kun akka warshaa waa oomishee yookaan finish product wayii tokkotti gadi baasu achi keessatti wantoonni baay'een imbiibamanii calalamanii akka waan ba'anii tokkotti dhokaasaatti jirtu mee maqaa taajabbii jedhu kana ammoo gaafattee gara taajabbii kanaatti akka dhuftuuf maaltu si kakaasa? Kun waan baay'eessaadha. Wanti ani gara kanaatti dhufu akka durumaan an barreessaa mata duree sanan qabu malee utuu gara taajabbii jedhamu sanaa hin dhufiinis dura walaloodhaanis asoosama gabaabaa dheeraadhaanis ta'ee wantoota adda addaa akaakuuwwan ogbarruu kana keessatti inuma barreessa biyya keessa taa'ee yeroo yuunivarsiitii barsiisus inuma barreessa. Kumati jettesi hojii namaas na ilaalan gulaadha. Egaa gara kanaatti kan na fide maaliif inni kun inni ulfaataa sababiin isaa wanta namoonni itti bu'uu sodaatan mata duree kanaan dhaqee itti bu'aa waan ta'eef waanuma boruu qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo keessatti mul'atu kanatu waan inni as babaase kanatu taa'ee na sodaachise. Karaa kan biraatiin immoo aarsaa lubbuu bahuu irratti qoosatu baay'ate yeroo baay'ee qoosaa namni akkuma argitee lubbuutu vaaliyuu qaba lubbuu waaqayyo uume kuni yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa kanarratti akka barbaade bahee waan barbaade ajaja namni gadhiiseera jaarraa 21ffaa keessa bara indaastirii dijitaalaayiz ta'e kana keessa jira namni hunduu miidiyaan harka isaa jira barreessaa laayivii dubbataa maal godhaa kanarraa kan ka'e kaan miidiyaa tolfachuudhaan galaana hamaatti karaa hin taanetti oofa jechaadha namoota isaan kana kun ta'uudhuma hin qabu. Namaaf of eeggannoo gochuun gaariidha. Waan nun ilaallanne keessa gallee akka barbaanne waliin borcuun kuni qaalii lubbuu aarsaa hin taane nu baasisa jechuurraan kan ka'e wanta kana akka dura goruudhaan jechaadha. Amma yeroo baay'ee aadaadhumatti yoommaa gara jireenya baadiyyaatti wannoo jettee gaangoo kana inta kaalu beetta isa kaan caalaa iyyuu farda caalaa dhiita. Maaliif utaalcha sanatu jira jechaadha. Moora qabsoo Oromoo keessatti hin eegamneetu utaalee gala. Utaalee gaafa galu immoo akka gaangoo sanaa dhiiteetu mooraa sana keessa mooraa hoolonni keessa jiran sana keessa dhiiteetu akka barbaade gaaga'ama hamaa fide jechaadha. Kana ittiin qodhadhaa laata dheetanii mata duree kana fidee egaa roorroodhuma keessaa ba'a kun yeroo dhukkaamsamtu yeroo karaatti waa baafattu barbaaddugaa barreessuutti gadi baataan waan hin gochuu danda'an immoo barreessuudha yoo hin danda'e carraa akka kana immoo argadhe immoo dubbachuudha kanumarraa waan ta'eef sanumatu gara kanatti na fide jechaadha waan Oromoo keessaatu mataa miilla dhabaatu gaafa sooshaal miidiyaan immoo baay'ee waa'ee keenya kana babbansee qilleensarra babal'isu kosiimo hedduutu duukuma oofamuu jalqabe kosiin sun immoo dhaqee gaaga'ama baay'ee Oromoo keessatti waan fideef tarii hamma humna koo fal'aanaan illee taatu barreeffama kanaan sammuun dhalootaa irratti waa tokkoon godhaadha. Inni guddaan garuu dhaloota haaraa kanaa dhugaa barsiisuu sodaa keessaa gatu namni qeeqamuu hin danda'a. Nama qeequun hin danda'ama. Nama birate qeequun hin danda'ama. Nama guddaas qeequun hin danda'ama. Xinnaas qeequun hin danda'ama jedhee sodaachuun kan nurra jiru kaayyoo lafa kaa'anne sana malee nama kan akka hin taane namatti argisiisuudhaaf ijoollee kana ija jabummaa itti horuudhaafis fakkeenyuma ta'uudhaaf dura bu'ee wanta kanaatiin ka'e jechaadha. Tole beekan mee gara qabxii taanutti si tarkaanfadhaa. Taajabbii kana keessatti qeeqa gurguddaa dhimmoota siyaasaa, dhimmoota dhuunfaa, amantaaf kanneen biroon illee wal qabsiiftee yeroo ati taajabdu argama. Qeeqonni ati kaastu yookaan taajabbii kana keessatti qeeqni ati barreessitu dhimmoota siyaasaas, dhuunfaas, amantaas akkasuma kanneen biroollee yeroo inni haammatutu argama. Qeeqa kana yeroo qeeqxu yookaan taajabbii kana yeroo taajabdu gama jaarmiyaanis haa ta'u, gama manneen amantaanis haa ta'u, gama nama dhuunfaanis haa ta'u, dhuunfaas wal qabsiistee siyaasas amantaas yeroo qeeqxutu baay'inaan mul'ata. Qeeqa kana keessatti yeroo baay'ee kanneen ati kaastu nama dhuunfaa maqaallee dha'ee yeroo inni deemu jira.
Akkuma kana siyaasa keessatti nama dhuunfaas dhaaba siyaasaas yookaan jaarmiyaa siyaasaa yeroo inni kaasee deemu jira. Akkasuma mana amantaa keessatti nama dhuunfaas akkasuma dhimmoota amantaa waliigalaalee yeroo inni qabatee deemutu mul'ata. Qeeqni kun jechoota gurguddaatti dhimmoota ba'uudhaan kanneen qeeqa kana keessatti ati fayyadamtu. Kun hammam sirriidha? Waan ati jettees hundi haqa wanta ani tuttuqu kuni wanta tarreessite kun sirriidha. Gara nama dhuunfaa gaafa jettu achirraan jalqabeetan wantoota gaaffii kee deebisuu jalqaba. Mana herregaa akka taajabbii kaalkuleeshinii keessatti maatisii taajabbiitiin namni tokko nama tokkotti. Namni tokko nama tokko miti. Akka dhaabbata ani irraa barreessu kanaatti. Maalif anaaf olifaan nama tokko miti. Nama baay'eedha. Maalif jennaan gaazexeessaa ta'eetu afaan uummataa ta'ee nama hunda kanatti dubbataa jira. Kanaaf olifaan nama miliyoona malee anaaf nama tokko miti. Kanaaf waan gurbaan kun miidiyaarra taa'ee dubbatu miliyoona kanarratti dhiibbaa fiduu danda'a waan ta'eef yeroo nama kana akka dhuunfaatti qeequ jechuudha yookiin siin qeequ sumaan fakkeenya fudhaa. Dantaan koo sii ol jechaadha. Siin gararraadha. Ummaticha miliyoona si taa'ee si daawwatu sanadha. Kanani si dudduubaan ilaalu jechaadha. Kanaaf nu biratti tokko miti jechaadha. Yeroo nama tokko qeequ namichi tokko utuu hin taane namni ani ummaticha bakka bu'a jedhee of dhiyeessee obbaasu ana biratti nu biratti nama tokko miti. Namni tokko nama hojiin hojjenne, nama mana isaa taa'u, nama jireenya isaa jiraatu, nama dantaa hawaasaa hin qabne, nama dantaa sabaa hin qabne, biyyuma lafaa kanarra nyaatee dhugee jiraatee darbuudhaaf nama dhufe isa nama tokko jechuu hin dandeessa. Yookiin lakkooftee nama lama shan jechuu dandeessa. Namni itti gaafatama qaba ofii jedhu garuu inni nama miliyoona, nama kuma, nama maaloo ta'uu danda'a. Akka itti ilaala jalqaba kana akka itti naaf sirreeffadhu waa'ee nama dhuunfaa gaafa jedhu. Kanarraa kan ka'e immoo dhimma nannaqa dhimma siyaasa nan lixa dhimma siyaasa tokko iyyuu hin dhiyeessu. Siyaasa Oromoo keessatti jaarmiyaa yoo maqaa dha'uun hin danda'ama ta'e nan dha'a. Jaarmiyoota isaan qaban jaarmiyoota Oromoon qabu keessa namni qaamni ani maqaa hin dhahin hin jiru. Hundumti isaanii immoo rakkoo mataa isaanii ni qaban. Jaarmiyaa perfect ta'e hin jiru biyya lafaa kanarra. Haan Oromoos waan addunyaa kanarra iyyuu argachuu hin dandeessu. Yoo waa tokkoon waa baay'ee isaatiin waan gaarii godhee waan biraatiin immoo dadhabina baay'ee hin argita jechaadha. Asirratti tokko haasa'uun hin danda'an ture miidiyichi eeyyamuun ta'ee beeku waan ta'eef poolisii miidiyaa keessanii maqaa jaarmiyaa maqaa namaa miidhaguu of qusadhu amma asirratti isa kan koorratti handeeffadha. Egaa kanaaf inuman dhaa maqaa jaarmiyoota kanaa iddoo isaan rakkoo qabanii isaan waan godhu eenyuun lolaa eenyuun arrabsaa eenyuun akkasina godhaa sun ana biratti waan du'edha. Waan wayitti lakkaa'u miti jechaadha. Kanarraa kan ka'e dirreessa jirus yoo ta'e hinuman qeeqa maal jennaan dirree inni jiru lubbutti tokkitti naa kennee dirree jiraatu iyyuu raawwatee absoluutii miti waaqa miti namni kun nama dogoggoraa. Dogoggoraa argannaan bosona jiraate biyya alaa jiraate Awurooppaa jiraate Ameerikaa jiraate anaaf kun dantaa kun Oromummaa mooraa Oromummaa keessattan isa laala malee kabaja isaa waan kan biraa keessa dhaqee waaqaan isa qixxeessee miti nama tokko kana ilaalu. Kanaaf Oromoo irratti kun rakkoo qaba yoo jedhe torban kana nama guddaa tokkootu Itoophiyaadhaaf ani duula kana maaloodha jedha ture nama guddaa tokko nama guddaa gara kam qeeqxaan namni guddaa maal namni kun hin qeeqamu taanaan maaliif jenna Itoophiyaadhuma impaaratti kana jalatti nama gurguddaa isa caalu dhabne. Kanaafi namni gurguddaan kun nama dogoggorsuu hin qabu. Gurguddummaa isa sakaleessaa qabxiinsaa kaa'amuuf seenaa keessa. Har'a garuu dogoggoraa jira waan ta'eef dogoggorteetti jechuu qabna. Kun beekamuudhuma qaba. Oromoo keessatti nama dogoggoreen utuu akkas hin taane ta'e utuu jiruma qeeqi kun daajabbiin kun umurii isaa xinnoo gabaabbate waggaa 5 fuuldura ta'uun irra ture. Utuu waggaa 50 dura gaafuma qabsoo hidhannoo jalqabne duukaa daajabbiin kun dhalateera ta'e yoona mooraa qabsoo Oromoo keessatti fakkeessituun yookiin hattuun yookiin irra keessoon gantuun hamma kana umuriin dheerattu. Yerootti tarkaanfiin isa gitu kennamee fi qulqullaa'aa dhufa ture.
Amma yoo fudhattee ilaalte mooraan qabsoo Oromoo baay'ee isa qulqullaa'aa jira yoo inni ilaalte ta'e. Waggaa 5 asitti iyyuu natu godhe siin jechuu koo miti. Yeroodhuma isaatu godhee somni dhugaatti adda bahee jaarmiyaan akka warshaa warra Chaayinaa oomishu hundi qulqullaa'ee keessaa mana hojii isaatti galee argitee akkuma sila waa guuree deemu sana inni kosii isaatti galee inni maal galee caalaleetu tokkoof lama jedheetu qulqulluu ana sanyii qofatu hafee sanyii dhugaa qofatu hafee jedhee sitti agarsiiseera. Kun egaa durumaa ka'eetu hojjetamaa rukutamaa dhufeera ta'e burjaajiin lubbuu dhalootaa aarsaa gurguddaa kaffaluu hin dhufu jechaadha. Kanaaf hin cimaa eeyyutti cima ba'aansaa anatti hin cima maaliif jennaan dullaa arrabaatuu irra oola waan ta'eef jechuun akka qaamni qeeqamee seenilu eenyuma utuu qaamaan si argate siyyuu miidha lubbuu keeyyuun baasa namni qeeqamu qaamni qeeqamu sun qaamni ammaatu jaarmiyaa tokko jaallatu ta'e jaarmiyaa keetti gaafa qeequ inni aarta sitti dhaga'ama kanaaf ijaa bahuudhaaf hin hojjetu garuu immoo kanati balleessitu sanaan yoo wal bira qabee ilaalee dhaloota ati balleessitu sana mannaa atumti anatti aarii kee baatee anaan balleessuudhaaf hojjetu salphaadha maaliif anatti kumoota waa'ee kee hubachiiseera waan ta'eef. Akka kanattan ilaalaa kanaaf eeyyeen cimaa mana amantaa ta'ee mana amantaa keessatti guddadhee nama waaqayyoo jaallatu waaqayyoo hamma humna isaa hojjetu nama akkasiiti. Mana waaqayyoo keessa sobdootatu jira raajota gadi ba'anii waan maka waaqayyoon fakkaanne gadi ba'anii saba waaqayyoo dogoggorsanii allayyaatti naqantu jira. Qe'ee siyaasaa keessas allayyaatti naquutu jira uummata. Qe'ee warra mana amantii keessas asuma ka'ee dantaaruma wayitiin mootii ta'ee ka'eetiin qilleensaa waldaadhaaf kan si ajaa'ibu. Akkuma kan maaliif mooraa keenya keessatti amma miidiyaadhaan ka'eedhuma waan hundaa fudhata. Abbaa qabsoof godha barbaade hoogganaaf godha maaloo godha. Kanatu naamusa mana waldaa mana waaqayyoo keessaa baheetu naamusa sagalee waaqayyoof gad jechuu dadhabeetu gadi bahee dhaqeetu of ijaaree maal godheetu qilleensarra ka'a. Yeroo gabaabaa yeroo dheeraa immoo deemu hin citeetu immoo yeroo inni itti hojii deemu badummoo argina. Qe'ee siyaasaa keessas kana jira qe'ee mana amantaa kana keessas jira. Nama dhuunfaa keessas kanatu jira nama dhuunfaa baay'eetu fiigee waggaa 5 kana keessa dhaqee cabe inni kaan waanuma hawaasni kun beekudha. Inni kaan waggaa 5 keessatti shangaggeeddarame maali jennaan ejjennoon hin jiru dhaabbiin hin jiru waan barbaadu hin beeku waan uummanni isaa barbaadu illee qulqulleessee hin beeku waan ta'eef jara kanaa hamma danda'an yaadaan argitee taajabbiin jecha kana keessa sagalee jira. Sagalee kana keessa uumeetu jira. Dhaloota keessatti sammuu dhalootaa keessatti dhugaa uumaa deemtaa. Yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama bu'aa argachuu dhiisuu dandeessa ta'a. Sababiin isaa waan gaariin suuta deema. Akka soba sanaa akka abidda xaxxaata'ee mana gubee lafa hin gubu dhugaan suutuma qaxxisee garuu qulqulleessaa deema. Anamma giraafii taajabbii keessatti waggaa 5 asitti kan hin argu. Waggaa 5 dura bineensa ammaati nama yeroo jedhee ati duruun argita waan ati jette keessa maal tafe yeroo siin jiru suutuma qaxxisee deemaa jira jechaadha. Hin dhaabdugaa inuma itti fuftaa jechuudha. Kanuma itti fufaa jira. Kanaaf balaa hin qabaata. Balaansaa garuu anumaa fi faayidaansaa garuu hundumaati. Tole beekan mee qabxii taanu sii kaasuudhaa fi yeroo qeeqa kana yookaan taajabdu yookaan qeeqa kana yeroo qeeqxu yeroo baay'ee kallattiidhaan dhimma Oromoof Oromummaa irratti kanatti xiyyeeffattu. Gambiraanis illee haa dubbattus haa jettus malee xiyyeeffanni kee yookaan qeeqni kee harki caalu Oromoo irratti dhimma Oromummaa irratti waan biyya Oromiyaa jennu kanarratti haalaan gadi qabeeti kan xiyyeeffatu. Yeroo taajabdus akkuma jalqaba sii kaasee ture jechoota ulfaatoo itti fayyadamtu. Jechoonni ulfaatoo ati itti fayyadamtu kunneen aadaaf safuu Oromoon qaba jedhame sanaa waliin hammam deemu. Tokko lammaffaa kanneen beekan Oromoo xiqqeessaa siin jedhan illee jiru. Kan ammoo akkamitti ilaalta? Maaliif akkana sii kaasa? Beekan yeroo qeeqa qeequ yeroo taajjabu jechoota baay'ee ulfaatoo yookaan jechoota humnaa olitti waan fayyadamuuf
kanneen Oromoodhaaf qabsaan yookaan kanneen Oromoof jiru jedhaman baay'ee waan qeequuf jechoota hin barbaachisne fayyadama ka jedhanii sirratti dubbata waan jiraniif akka kanatti sii kaase. Egaa akkuma sii kaase yeroo taajjabdu jechoota ulfaatootti waan fayyadamtuuf jechoonni ati itti fayyadamtu sun ammam safuuf aadaa Oromoo wajjin deema. Kanneen beekan Oromoo kanumaan wal qabsiisanii kanneen beekan taajjabbii yookaan qeeqasaa keessatti Oromoo xiqqeessaa siin jedhanillee jiru. Kan akkamitti ilaala? Oratti xiyyeeffattaadha. Inni tokko safuun dabsituudha. Inni tokko immoo nama guddaa xiqqeessitaadha. Akkas. Baay'ee beessa. Torma galchees tarii yaada koo kana deebi'a. Yaada kee baay'ee bal'aa ture yaada kee sanaa. Inni tokko kanatti jettee jechoota ulfaataa waan fayyadamtuuf safuun cabsuu. Inni kan biraan immoo nama gurguddaa yeroo qeebitu ulfaatu aadaa keenya keessa hin jiru. Inni kan biraan immoo Oromoodhumaayii kan kee wanti ati hojjettu. Gaaffee wanti ati qeebdu baay'eessa. Oromoodhumaa isa jedhu irraa ka'uudhaan. Oromoodhuma. Sababiin isaa akka falaasama qe'ee keenyaatti qe'ee taajabbii keenyaatti jechaadha. Akka falaasama keenyaatti diina caalu diina keessoo keenyaatti jenna nuyi. Amma kitaabni jedhutti waan keessa guutetu bakkee ba'a. Waan inni kuni waa'een keessaa kuni waan cimaadha. Waan cimaadha. Namni tokko tarkaanfii du'aa yookiin ofirratti fudhachuu barbaade dura keessa isaatti yaada. Waan keessaa bahu kun cimaadha jechaadha. Murtiittis waan gaarii gochuuttis mul'ata tokko mul'ata biyya jijjiiruu yookiin jireenya sabaa jijjiiruu yoo qabaattis keessaa ka'a. Waan baay'een keessa waan gara Oromootti immoo Oromoodha yoo jenne nuyi warri keessa jiru warri Oromoo taane warri nuun alaa immoo warra alaati yoo jenne ta'e saba biraatiin immoo warra nuun alaati jenna yoo ta'e amma gaa halagaa sana irratti xiyyeeffachuu irratti caalaa ani hojiin koo yoo xinnaate waan hin barreessu akkuma atuuf lafa keessee bantaa 99 jechuun nan danda'a waan Oromoo irratti xiyyeeffadha. Oromoodha kan irratti hojjetu. Utuu nuti magaa yeroo baay'ee nuti miliyoona 60 of hin jenna, miliyoona akkasiiti jenna. Gaaf tokko garuu of gaafanne yeroo miliyoonni 4-5 of bilisoomsitu utuu nuti bilisummaa walabummaa hiree murteeffannaa abbaa biyyummaa kana hin argin yeroo itti lammaffaa of bilisoomsuudhaaf jiran kana keessa miliyoona 60 taane maal taane yeroo jettu keessa keetti deemte jechaadha. Keessaa rakkoo qabdaa jechuudha malee nama amma faranjiin gadi jennu wajjin dadhabdeef kana bar. Biyya sana keessatti garboomnee akkas taanee duunee maal taanee isin eenyu Oromoodha eessa jiraattu? East Afrikaa jiraanna. Oromiyaa kan jedhamu biyya qabna gaafa meeqa lakkoofsaan hamma kana baay'ee cimoodha nuti. Warri sina cuucu warra akkasii hammam ta'u akkana. Attamitti kun ta'a. Argite maalinnaan keessa keenya rakkoo qabaa jechaadha malee namni uummanni miliyoona 60 ta'ee silaa garbummaan keessumsiisu ever hin jiru yaadamu iyyuu ture silaa. Kanaaf keessoo keenya xiyyeeffachuun ammallee kaleessa dheengaddas keessoo keenya irratti xiyyeeffachuun koo sirriidhuma enerjii annisaadhuma keeyyuu deemtee dhattee mana alagaatti fixuun qabduudhaani kan hin qabu. Anamma warra afaan alagaatiin naqanii afaan Gi'izii kanaan miidiyaa irratti wanna jedhan kana tokkoffaa eenyuun afaan sana barsiisuuf tokkoffaa kun farra qabsoo iyyuu ta'a maaliif jennaan tokkoffaa afaan isaanii situ guddisaaf isaan caalaa yeroo tokko saba sana caaltee fi argamuu kan barbaadutu jiran nu keessa. Isa kanarratti uleen koo jabaadha. Sababiin isaa amma mee fakkeenyaaf fudhadhate waa'ee miidiyaan bakkee kana yoo ilaalte waa'ee waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Salaaleeti, naannoo Gindabarati, naannoo Gincii sosocho'ee hojii hojjetu caalaa waa'ee Laallibalaa taa'ee xiinxalaa oola. Maaltu isa gashinamu? Waa'ee keessa har'a injifannoon jira qe'ee injifannoo xixiqqoon qe'ee keenyatti marsee jira. Waraanni keenya baasii gurguddaa kanarraa gadi buusee uummataan nuti nagaadha. Saamicha sin hin saamnu kan sin saamaa ture diina abbaa qabaa. Nuti ilmaan keessan isin keessaa dhalanne yeroo inni itti leekcharii gochaa jiru kana keessatti miidiyaan as baasee kana barsiisu hin jiru. Kan keessoo isaa dhiiseetu namni kan bira kan ollaasaa odeessaa oola. Injifannoo kan biraa mirqaanaa oola jechaadha. Kun
Maalif waa'ee keessoon jetture keessoodha rakkinni yoo keessaa qabna. Eessa bakkee miti. Ati keessaan tokko taateennaan masaraan keessoo keetii ijaaramee sibiilaa hidhamee jennaan akkamittiin bakkeerraan tisiisni sitti galti yaabbe. Masaraa kee tolfatteennaan Oromoon wal qabatee dhagaa ta'ee masaraa jabaa ta'ee waan bakkee keessoo isaa hin galchu taanaan bilisoomtiin by default dhumeen dubbiin xumurame bara. Kanaaf keessoo keenya reebuun ammayyuu kan maal jette maakka hin jedhu warri mammaaksaa kanuma keenyaan deemee nu fixeera mukti qottoo. Argitee muka sana kan mukti qottoo muka. Isumatti kaa'amteetu muka sana fixe. Waggaa 30 darbanii fi muka qottootu si fixaa ture. Kanuma kee afaan kee dubbata. Har'a mataasaa kan sitti galagalee si fixaa jiru, si daguugaa jiru, si ajjeesaa jiru. Misirroo fi haadha manaa gargar baasee bakkeetti kan hambisaa jiru. Argitee daa'ima karaatti kan hambisaa jiru. Naannessee mana qotee bulaa abiddaan gubaa kan jiru. Keessoo keetti summii dhalatedha jechaadha. Keessoon kun durii ka'eetu qulqullaa'aa abiddaan gubataa qulqullaa'aa dhufee calalee as baheera ta'e silaayyuuna boo'ichi kun hin jiru, salphinni kun hin jiru, iyyuun kun warwaannaan kun hin jiru ta'a. Kanaaf keessoo irratti xiyyeeffachuun ammas nan jira. Ana qofa miti taajabbii qofa miti. Hundumti keenya iyyuu mee waan bakkee kana abbaan kansaa haa hojjetu abbaatu beeka dabdaabbeessa jedhani. Abbaatu beeka kansaa qe'ee keenyatti deebinee kosii qe'ee keenyaa haa qulqulleeffannu. Kosiitu qe'ee nu guute. Afaan kee dubbataa si ajjeesa. Afaan kee dubbataa mana si guba. Afaan kee dubbataa mana barumsaatii si ari'a bara. Afaan kee dubbataa hojiirraa si ari'a. Qe'ee kee jira jechaadha rakkoon. Kanaafi keessoo kootti xiyyeeffachuun akka kootti sirrii. Oromoo irratti xiyyeeffachuun akka kootti sirriidha. Rakkoon Oromoodhuma waan ta'eef. Inni kan biraan namoota gurguddaa yeroo jettu xiyyeeffannoon koo warraa nama gurguddaa nama xiqqaa wanti jedhamu nu bira baay'een jiru garuu namni guddaa jedhee gaafa of kaa'u nu biratti sadarkaa barnootaa waan baay'ee barateef nama guddaan jedhamu. Yookiin hayyuun jedhamu akka hiika nuyi lafa kaa'anneetti taajabbii lafa kaa'utti jechaadha. Sababa dooktireetii hojjetteef ati hayyuu miti. Akkas miti. Waan tokko irratti baayoloojii keessaa waan tokko seelii irratti yookiin waan tokko baakteeriyaa irratti yoo ispeeshaalaayiz goote dhukkuba tokko irratti yookiin dhukkuba kalee irratti yookiin waan irratti ati beekaa ijaa miti. Ijatuun dhufee naa yaaltu. Maaliif innaan kan isa hojjetu immoo kan biraadha beekaa biraadha. Ati namni tokkittiin kun yoo hamma fiixee barumsaatti ol baate iyyuu kanatti beektu hammami. Waan xinniyyoo lakkoofsa keessa galuu hin dandeenye tokko beektaa jechaadha. Siin beekaadha jedhee maaliifan siin hayyuudha jechuun hin ulfaatu. Faranjiin akkasiin jedhaman. Faranjiin kan mamuu baratanii amma waan faranjiin uumaniin hojjechaa amma ni gati. Ariifate. Amma teknooloojii ariifatti naasaa jiru kana Oromoon sin uumne eenyu sin uumne faranjiitu uume. Faranjiin garuu gadi baate guyyaa tokko ani hayyuudha siin hin jenne warri kana uuman immoo tu dubbattu PhD sin qabani dooktireetii sin qabani digirii lammaffaa sadaffaa sin qabani baay'een isaanii haayiskuuliidhaa ba'anii haayiskuulii kolleejii waggaa tokkoffaa fa'aa barataniitu keessaa kutanii ba'aniitu anaafsiif nama miliyoona kana walitti qabanii akka nuyi baay'ee bohaaru kana godhanii isa qofa immoo miti. Anaafsiin kan fakkaatan miliyoonota of jalatti qacaranii hojjechiisu. Hayyuu jedhamanii of hin jedhan keenya be gaafuma biyyaame biyya yaadatte yoo ta'e akka qofaa gara baadiyyaa kanatti wannoo jettee TTI kan jedhamu tokko baratee biyyatti yoo gale naannoo sanaa qotee bulaa biyya lafa hin kaa'u. Nama barateedhaa qeensaan ejjeta wanna tokko bitatee. Baannaan TTI waggaa tokko leenjii beektaa kutaa 10 irraa yookiin 12 irratti waa tokko kufee waggaa tokkotti leenjii dhufe TTIdha. Keenya utuu rakkoodha beektaa hayyuu jechuun. Kanaaf miidiyaa irratti hin gowwoomina hayyuudha abaluun koo nama guddaadha akkas barate hin jedhina. Hayyuuni isa waa'ee ajandaa sabaa beeku. Hayyuun yoo fayyadamtaa yoo fakkeenya fudhannaan jettu hayyoonni warra waboo fayyadamtaa waraana bilisummaa Oromooti. Hayyoonni maaliif jenna beeku Oromoo kana iddoon itti cabe beeku. Rakkoo Oromoo beeku. Kanaaf dhaqanii mana galuurra dhaqanii hiriyaa bineensa ta'anii dhagaa mana godhatanii hurufa mana godhatanii bosona qe'ee godhatanii bineensa lafa yaa'aa halkan yoo barbaade itti himamu isas ajjeesaa rajjechaa akka ittiin qabsootti jiru. Isaan eenyu hayyuudha.
Maalif? Barumsa isaanii ilaalinati. Barumsas yoo ta'e barataniiru baay'een isaanii yuunivarsiitii maajjiganii achi nam'an hiriyoota makee hiriyoota kootu garuu maal godhaniiru beekaniiru akka garbummaan irra jiru. Hayyuudha isaan kun akka ittiin ilaalla malee miidiyaa irratti bahee namni tokko kakoo kana yookiin karabaataa kana tolfatee suufii kana sirreeffatee maal jedheef hayyuudha eetta taanaan akkasittiin gochuu hin qabnu. Qeetaa jabbiitti ijjittiin hayyuun ilaalamu. Ijjittiin namni guddaan laame Oromoo keessa iyyuu jira. Mammaaksa kootan si deebisaa sammuu mammaaksa keenyatti kan beeku roggeen beekee kan wallaalu immoo harriin wallaalaa jedhame Oromoon. Kana jechuun maal jechuudha beektaa? Roggee jechuun ijoollee reefu waggaa 3-6 akka aadaatti asiin dhiirarraa asiin fixanii qalloo tokko waan akkasii tokko roggee kan beeku daa'imummaadhaan beekaa. Kan wallaalu immoo harrii baateeyyuu wallaalaadha. Kanaaf guddaa xinnaan jira xinnaa guddaan jira obboleessa kiyya. Kanaaf nama guddaa yeroo jennu iddoo irraa sii ka'uu qabu. Kanaaf nuti abalu sanaan mana gaa jenne abalu immoo ijoolleedha yookiin maalodha jennee miti. Hojii isaatiin madaala. Hojiin isaa eessa saqaa? Hojiin siiviin kaleessa qabu miti. Reeziyuumee amma yeroo ati nama gurguddaa qeeqtu kaleessa akkasuma godheeraa siin jiru. Reeziyuumee kaleessaatiin siivii kaleessaatiin hojii kaampaanii har'aan dorgomtu. Haaraa waan kaampaaniin kun har'a dandeettiin ni barbaadu beekumsa kaampaaniin har'aa kun barbaadu dabalachuu qabda jechaadha. Itti addaaf gochuu qabda itti of madaqsuu qabda jechaadha. Kanaaf akkasittiin ilaala waa'ee guddaa xinnaa itti fufaa guddaadhas jedhaasin xinnaadhas jedhaasin hayyuudhas jedhaasin hayyu dureedhas jedhaasin eessas jedhaasin hundumtuu qeeqamuu qaba gaafa dogoggora irraa kaatu ija keenyaan dogoggora jedhamee nutti mul'ate taanaan dogoggoraadhaati dogoggortuudhaati jenna. Gaaffii lammaffaa yoon isa kanaan deebisee jechoota ciccimaati jettu jechoota namni asirratti waan dogoggortu. Jechoota arrabaa abaluu abbaa kee akkasa godhu jedheen beeku yeroo barreessu hin jedhu. Akkasii kee abbaa kee haadha kee akkasii hin jedhu. Kunis hafuudha waan akkasii. Argite. Kanaachi garuu jechoota namni baadiyyaa keessatti guddate jechoota Oromoo diishinarii kana waliin guddata baay'ee beeka. Isa keessaa xinnoo qaba fakkaata jechootaan haasa'uu nan danda'a jechootaan tattaphachuu nan danda'a. Yeroo kaan immoo namoonni kun baay'ee immoo jedhamti akkamii biyya alaa kanatti warri alaa kun dipireeshinii stressii jedhu raataa isaatu deema waan tokkotu deemu konkolaataa fa'itti bu'an jechuun hin yaadaa hin hojjetaa maal godha. Yeroo kana immoo sooshaal miidiyaa irratti maal godha bifa koomediitiin ijoollee kolfisiisa maal godha jechan uuma. Jecha dhuumeetanii jecha sana gadhiisaa jecha kana maal nu jechuu barbaada jecha diishinarii irraa dhabuu achii booda jecha ulfaataa jedhanii sodaachuu danda'u ta'a. Kanarraa kan ka'e tarii isa isini jedhamuun ati jedheera yoon ta'e inni sun aadaa cabsuu miti. Fakkeenyaaf umuriin kee waggaa 78 taate ati oliifan yoon siin jedhee aadaa keenya keessatti akkamii warri faranjiin kun guddaanis xinnaanis iyyuudha. Yoo xinnaatis guddaatis hiidha yookiin shiidhaniti. Amma nu birattis amma gara aadaa uummata keenya gara Booranaa Gujii irratti ati jedhaniiruma uummata keenya gara Harargee dhaqe. Iddoo nuti irsoo minoo jennu kun aadaa biraadha. Isiniin sun aadaa jarri iddoo biraatii fidanii qe'ee keenyatti dhangalaasanii karaa wanta adda addaa ijaaranii qe'ee keenya irratti afaan sanas nu barsiisanii achumaan immoo akka namni gadi gugguufu namaaf akka inni gadi jiru hojii fariisotaa jechaadha. Kanaaf irsoon sun isiniin sun achirraa dhufee namni nama jaallatu ati yoo waliin jedhe inni kun kabaja cabsuu miti akka saayinsii isaattu yoo karaa sana jedheera ta'e. Yoo karaa sanarraa kanaaf immoo waan fakkeenyi tokko kan jiru yoo ta'e immoo yoo dhufee maaliif akka hin jedhe ibsachuu nan danda'a. Falmachuu nan danda'a jechaadha yeroon akkas carraa asirratti argatu. Tole beekan mee qabxii ittaanutti tun siinceen fuula dura kanuma amma ati dubbattirraa waa tokko si kaasuufan deema. Oromoo wal qeeqa. Oromoon walis taajjaba. Kanas kan inni godhu yeroo baay'ee wal jabeessuuf wal humneessuuf dogoggora wal barsiisee gara fuulduraatti tarkaanfii seerawaa yookaan toora qabu namni kamuu tarkaanfatee gara waan bu'aa buusu tokkotti akka adeemu taasisuuf kan inni godhu. Yeroo kana godhu yeroo baay'ee egaat falmataati kan jirtu.
An jechoon nan fayyadame jechoota safuu cabsan miti jechoota aadaa ala ba'an mitiidha kanatti jechaa jirtu. Jechoota sasalphaa ittiin waa wal hubachiisuu hin danda'amu, ittiin waa walitti himuu hin danda'amu, ittiin toora wal qabsiisuu hin danda'amu. Positively isa jennu kaa fakkaatutti yeroo baay'ee fayyadamu Oromoon. Sanumayyuu nama nu hubanne immoo maal jedhaa kan haalaan hin beekne itti manuu hin beektu jedheetitti mammaaka. Ati garuu jechoonni ati fayyadamtu adeemsa jechoota Oromoon itti fayyadamee wal qeequ sana garasin dabarreewu daangaa darbee waan deeme hin fakkaatu kan ammayyuu falmattee lakkii an jechi an fayyadamaa jiru sararumarra jira jettee falmii geggeessita moo maal jetta kanarratti? Illa si gaafadhe bar utuun fakkeenyicha tokko lama jecha kana jetteetta amma utuun jedhame utuun san argadde wantattiin konteekstii jedhti miti warri adiin kun yoomessatti wanta sana haalattiin sana keessatti jechi sana dubbadhe silaa barbaadeen argadhan ture tuna yaadachiisa ta'e natti tola ture. Akkas gaafa jennu garuu annan taajjaba jechuun animmoo raawwadhee nama qulqulluu nama nagaadha jechuun jedhee falmachaa hin jiru yeroon falmatu. Abaluu waanan qeeqeefanii qabaa. Nama keenya abtooti nama tokko kana kaastee poolisiin miidiyaa keenya eeyyama ta'ee abaluun maaliif akkas jettee qeeqxeeffati naan jette abaluun yeroo qeeqxe akkana jette beekan maal jechuudha suniif tuwati naan jette yaa anaa ibsu isan si gaafadhee dhabe. Garuu wantan jedhe garuu itti amanee man immoo jedhe waan ta'eefi wantan barreessetti waanan gaabbis hin qabu ammammaatti hin gaabbin egaa. Wantan jedhee baay'ee isaatu ta'e waa waggaa 5 waggaa 4 jabbii 1186 barreesse ammuma ammaattu isa kana keessatti barreeffaman dogoggoree sana balleesse jedhee amma wanaatti itti gaabbu hin jiru. Yeroo jaalmiyaan biyya gabe jaalmiyaan kana sirbitan malee wanti kun hin taanu balaatu jira jennaan balaa ta'e. Warra miidiyaa qabatanii akka dhuunfaatti maal godhanii kaan elaa hallayyaatti saba soofanii ofiis hallayyaa seenan. Waan biyyatti dhufullee waan naasuu biyyatti dhufullee akka nama barreessaa waa gara sitti argee raagee barreessu tokkotti barreessee miidiyaa hawaasaarra ifatti tun dhoksiin gadhiise hin ta'e hin raawwatame hin argine waan ani barreessaa ture keessa kaan sichi ta'an jiraachuu danda'u akka barreeffama qobaatti hin fudhatamu barreeffamni kun barreeffama mata duree taajjabbii itti kennuun cinatti barreeffamni mata duree hin qabne guyyaatti meeqan barreessaa oola feesbuukii 2-3-4 irratti cufanii amma hordoftoota 1 miliyoona walakkaa ol dhabeera. Yeroo sanaan guyyaatti ana barreeffamni hojii dadhabbiillee miti hojii kennaa waan ta'eef utuun taa'ee buna dhuguun 2-3 barreessee tan achirra yaada koo achirratti dhangalaafadha nama fayyaalessa nama keessa isaatti qabatee dhiphatee hammina yaadee maal godhu waa'ee sabaas waa'ee maalis irraa baratama jedhee yoon yaade nan gadhiisa keeyyata tokko yookiin keeyyata lama. Gaafa barreessee gadi fageessee dheeressee barreessuu barbaadu immoo warra obsaa waa dubbisaniif dheeresseen barreessaa yeroo baay'ee garuu hin dheeressiin barreeffamaa yeroo keenya nu jalaa gubeera. Anuu barreesseen ilaale yeroo qobuddee inni kaan dubbisuudhaaf iyyuu yeroo kan dhabu baay'eetu jira jechaadha. Aadaan dubbisuu waan boodatti aadaan dubbisuu keenya baay'een sababa boodatti hafaa waan ta'eef jechaadha. Sanas ta'e kana garuu hojiin hojjetamu sun hojii jijjiirraa sammuuti. Maashina miti. Edha. Wanti hojii keenya jabeessu tokko sitti hima. Nuti kan nuti walii wajjin mataa wal baqaqsaa oollu dhala namaa wajjin. Dhalli namaa bineensa salphaatti jijjiiramu miti. Yeroo fudhata. Sammuudha. Yoo ati sana jette sana sitti fida waan ta'eef. Yoo sana jette kana fida waan ta'eef. Deebiin dhabu waan ta'eef. Kanaaf bineensa biraa salphaatti leenjisuun hin danda'ama. Dhala namaa kana leenjisanii karaarra buusanii toora barbaadamu sanarra kaa'uun baay'ee rakkisaadha jechaadha. Kanaaf amma fakkeenyaaf maaliif Itoophiyaan yeroo ammaa kana keessatti loltoota 7-3 ji'a tokko ji'a 2 leenjistee gara warra Tigraayitti ergitee jarri warra Tigraay maaliif mulluu gooti yeroo muraasa gidduutti leenjiitu gabaabaadha. Leenjii 7-3 akkumatti dhukaasan warri qabamanii booji'anii interviiyuu ta'anii akkumatti dhukaasan hin beeknu. Yeroo gaafata ture militariin warri biyya kanaa kolleejjii gashanii maal godhanii teknooloojii barsiisanii militarii biyya kanaa jechuun qoricha hayyoota hundi isaanii waan godhan beeku militariin tokko jalaa du'u jechuun iyya guddaatu iyyama biyya adii kana keessatti. Achitti garuu dhala namaa akka bineensa amma
dhala namaaf barii amma bineensa bosonaa nama oo'utu dhibee impaayera sana keessatti. Maaliif? Akkasumatti akka mul'uutti hidhattee natti akka inni dhumu gochaa jira. Impaayerri amma jiru kuni impaayerri warra Habashaatiin bulaa jiru kan Koloneel Abiy Ahmed geggeessu kuni akka ittiin awwaalaa afaa jira. Kanaaf waan ani barreessu har'a guyyaa har'aa kanatti jijjiiree nama ani barbaadu sana naa fida yookiin nama Oromoon barbaadu sana har'uma qixeessina fuuldura koo haa jechuu hin danda'u. Yeroo baay'ee battalatti kan jijjiirama fudhatan jiru giddu galeessatti kan ati dachee kanarraa darbitee seenaa warra saayintistoota warra akka namoota fagooyyuu miti warra akka Aristootil warra akka Pilaato warra durii miti isaanii seenaa isaanii yoo fudhattes waan waraati. Warra akka Albert Einstein fa'aa kana warra dhiyoo kana yoo fudhattee ilaalte namni erga inni namichi gara waaqa isaatti deemee booda isa hubate. Namni waan namichi hojjetu namichi maraataadhaayi. Namichi garuu nama addunyaa kanaa fi jijjiirama guddaa fidudha. Kanaafuu qeerroo teessina dhaggeeffattu kun si keessa wanti jiru wanta takka hojjettu barbaaddu tokko jira taanaan sodaa keessaa bahi. Ani amma sodaa mo'adheera. Yoo xinnaate ani Oromiyaan bilisoomsuu dadhabe malee saba Oromoon bilisoomsuu dadhabe malee an sodaa keessaa ofii koo bilisoomseera. Guddaan akkas naan jedhaa, xinnaan maal akkas naan jedhaa, dhugaa waan kana dubbadheef naa ajjeesa. Na bira sodaan sun hin jiru. Waan tokko raawwatee hin jiru. Sodaa keessaa bahiti yaada uumaan si keessa kaa'e yaada si keessatti handhuuramee biqile sana hawaasaaf gadhiisi. Namichi tokko namichi lallabaan Dr. Miles Murino jedhamu tokko pirinsipilii qajeelfama duwwaa du'ee kitaaba inni barreesse tokko nan yaadadha. Waa'ee sammuu irratti poteenshaalii irratti waa sadii kitaaba sadii barreesse sammuu kee dandeettii kee hubadhu dandeettii kee hiri dandeettii kee immoo lakkisi gadi lakkisi amma afaan faranjiitti understanding your potential kan jedhu jira. Maximizing your potential kan jedhu jira. Realizing your potential kan jedhu jira. Kitaabonni garaagaraa sadii jira. Inni maal jira? Waa duwwaa du'uudha. Principally duwwaa du'u. The principle of dying in pain. Amma waa du'u jechuun maal jechuudha? Dhaamsa si keessa jiru fudhattee wanta ati owwaala boolla galtuuf hin jiru. Hunduun du'a bara. Namni umuriinsaa dargaggeessatti du'uu danda'a, dulloomee du'uu danda'a, guyyaa waamichaa hin beekan. Garuu waan beektuuf waan keessa kee jiru waan saba bor waa jijjiira jettee yaaddu dubbadhu yaa qeerroo yaa qarree of keessaa baasiin sodaatiin sodaa mo'adhu. Kanaaf egaa ani kanaafanii haala kanaan dubbadha safuu sanaa safuu tachitti cabee jechi safuu hin taane isa sanarratti tarii jechuma safuu jedhamu kanaayyuu yeroon itti jecha safuu jedhe namni dubbachuu sodaatu sana walitti guuree dhufee miidiyaadhaan xiinxalu yoo hin dhufata. Sababiin isaa maaliif safuu ta'e jechi suniyyuu. Matumti isaayyuu fakkeenyaaf qaama dhala namaa keessa ija erga maqaa waamte wanti ati gurra sodaattuuf maaliif isa kaan keessa hin galu. Erga dooktoratti dhaqxee waan hundumaa inni matta ta'e safuu jechi tokkoffaa aadaa gaafa jennu aadaa sana hin dhaalle moo aadaa Oromooti. Aadaan akkalchar gochuunis jiraam jechuun fudhachuun yeroo tokko amame mee Oromiyaa malaala. Mee sabni Oromoo laala. Waan inni uffatu ka'iiti hamma dhumaatti mee laala. Aadaan isaa baay'een isaa kan inni qaama biraarraa fudhateera. Waan inni ofitti rarraasee deemu, waan inni uffatu, rifeensa inni ofitti gudunfu. Ilaali jecha haaluma tokko tasgabbaati warri miidiyaa kana dhaggeeffataa jirtan. Mee ofuma ilaala aadaan amma atitti jirtu aadaa eenyuuti? Tarii kan faranjii ta'uu danda'a, tarii kan warra Indiyaa ta'uu danda'a, tarii kan warra ollaa keenya warra kaabaa ta'uu danda'a. Aadaa kana kan eenyuuti? Kan keenya isa kan safuun isa kan isa kan Oromoo ganamaa barbaadamma yoo ta'e duuba deebi'anii seenaa qayyabachuuf isa erga qoratanii booddee immoo isa immoo saba ofii barsiisuudha. Inni sun immoo ofuma isaattuu hojii guddaa tokkodha. Hojii warra miidiyaati. Karaa miidiyaa barsiisuudhaaf. Miidiyaa keenyatu gaa siyaasa malee waan kan biraa kana barsiisuu irratti xinnaatan malee sana barsiisuudha. Kanaaf waan safu waan aadaa yoo jette inni immoo mata duree falmii biraa nutti fiduu danda'a. Akka taajabbiitti garuu waan goonetti wanta gaabbinee wanta kana goone kana miidhame jennu baay'ee gaabbii hin qabnu.
Tole, dhimmootuma taajabbii keetii keessan sololiyaa jira ammallee achi keessaa hin baane ammas achuma irraan qabxii biraasii kaasuudhaaf deemaa jira. Taajabbii keetiif namoonni yaada yookaan comment yeroo siif kennan yaanni kennamu harki caalu arrabsoodha yookaan arraba ka jennu jechuudha. Hojii keetiif namni harki caalu yeroo si arrabsu yookaan jechoota hin barbaachifneen yeroo sitti deebi'u seera qabeessummaa yookaan dhugummaa hojii keessanaaf amma moobii qabda. Baay'ee baay'eessa gaafii baay'eessa. Tole waan dhugaa ammaa waan dhugaa dubbattuuf yoon waan uleen sirratti fuulame yookiin jechi kun sitti baay'ate dhugaa yoon dubbanne jenne waggaa 5 darban kan ammallee irrachaa dhufeera. Keessumattuu gara jalqabaa sana jechaadha. Namni akka namummaatti dhiise akka waaqaatti jala yaa'u akka waaqaatti fayyina akka isaa macaafa qulqulluu keessaa nutti himan sanaa fayyuudhaaf duukaa yaa'u sanaatti gaafa yaa'an sana gaafa nama akkasitti bu'u arrabaa fi maqballeessii fi olii hamma gubbaatti hamma waan hin jedhamne hundi yeroo raawwatame sana nan dhaaban ture utuu nama arraba sodaatu nama wanta jedhamu kana baqatu ta'e yeroo sanaan haaloo tokkoon gadi ba'e namoonni baay'ee utuu dubbattu hayyoota baay'ee kan golatti deebise ishee nama gaaffiidhama kaasee. Namni dhugaa dubbatee ba'ee salphifamuun barbaadu. Namni uumamaan kabaja barbaadu. Namni tuqamuun barbaadu. Gaangaasaa namni akkam barbaada beektaa? Akka ati safaarsitu babaloo koo isin jechuun barii waaquma biraanuu dhuftanii yoo jette akka inni itti jaallatu namni kana. Namni akkas ta'uun qabu ture. Biyya kanatti yoo ati bunaa wajjin dhunnaa ati jetti maaliif buna naa bittaasiin gaafisitti kaasu malee saaphinsaa bunatti boroodhaan bunatti na baasee ka'e maal na gaafachuufi waan ani tani gargaaruu hin dandeenye na gaafata yoo ta'e wanta sana dura sababatti baruu barbaadu. Amma yeroo ati nama akkasii teettee of na tolchu maaliif akka ati na jechuu beekuu danda'u na jiraata. Kanaaf arrabni sun hin dhufa guutuu arrabni guutuu keessumattuu miidiyaa hawaasaa. Garuu waa tokko immoo beeki. Warri miidiyaarra koomentii sana wacanii warra iji gaariin irraa eegamu baay'ee abdii guddaan irraa eegamu sitti fakkaate. Warri dubbisanii hin dubbanne keessatti hubatan immoo lakkoofsa warra miidiyaa hawaasaarraa koomentiidhaan si abaaran caalaa dachaa meeqadha. Ani isaaniin ilaala warra invisible ta'an warra da'oo jiran warra saammaree waatoo jala waatu jiraa sana isaatamma waatoo garanaa muka waatoo garanaa waan argitu qofatuu hin laaliin waan isa boroo jiru yoo ilaalta ta'e garuu ija sana akka taajabbiitti sana ilaallan ummaticha ilaalla asii arrabsu isa maal godhutu hin taane isa qaramu dhaloota sammuu qabu waa yaadu isa akka ijirra jiru sochoone dhaabbatu horbuu sana isa ilaalla waan ta'eef ija sana cultivate gochuu ija sana kunuunsuu dandeenya irra taanaani injifannoora kun. Gaafa immoo waan kana immoo kanan godha jettee gadi baatu laame baadiyyaa keessatti bari yeroo daa'imummaa mana citaa keessatti yoo guddatte ta'e kakoo akkam gooti beektaa ganna yeroo dhimmu wanta akka jaamaa jedhu afaan warraa maalaatti goondaa moo guundaan. Isheen abbeme as namnitee achi namniteetu caffee ati afattee yookiin immoo cidii ati wannoorraa hodhatte yaadatte qaqqabattee ta'uu ta'e ishee cidiirraa wannoorraa hodhatan kana ishee bira ga'uun cimaadha. Ishee firaashitti galabaan ittiin hodhan sana ga'uun xiqqoo birrii qabaachuu qabda. Qarshii 20-25 akka yeroo sanaatti amma yoona 100 galteetidha. Isa dura garuu caffee maafatteeti ishee gaddarta itillee kana maaloo kana gootee hin dhimmisti. Kanarraa kan ka'e jiidha sanaan gadi qabattee dhufteetu maaltu dhuftee galti beektaati. Boondaatu dhufteetu halkan moofaadha wayyaa furdaa kanan argattu ribsii guddaa kana namni siibitu hin jiru. Waan jirbirra dhaamu kanaa sumaan cifti miila kee keessa gashite tarsaastee bakkeetti qilleensitti galaa oolaa bakkeera. Egaa rakkina kana sanarra ga'insitti maa jira keessa. San keessa darbina kun karaa kan biraa yoo nagaare kan na fakkaatu
baay'eetu jira ta'a. So yeroo sana bari akkas goota yoo akkas nuun jiru hin dhufee gaafa jaamanii suni manatti ol namee hin socho'iin nuun jiru maati. Hin socho'iin jenna. Sochoonaan garuu inni mataarra si ga'e inni mataarraa ta'a inni ijarraa ta'a inni funyaan ati dhumtee jechaadhaan tokkicha sottuu darbuu qaba beektaa jaamaan sun toora qabaa. Raayyaadha beektaa raayyaan jaamaa suni qeetti darbuu qaba yoo ati ciifte jechaadha. Raayyaa sana injifachuudhaaf egaa yoo sochoote garuu rakkoo jira jechaadha. Yoo sochoote qabsoo jalqabdeettaa jechaadha. Maal goota isa booda? Rukuttaa ofirraa daguugdaa hin citaa mataan isaa sitti citaa maal ta'a wal'aansoo dhufaa jechaadha. Ani wal'aansicha keessa hin jira. Nama ciisu miti. Yoon ciise namni na arrabsu. Yoo barbaade na faarsallee malee. Gurbichi naman tuqu waan tokko dubbatu nama sitti fakkaata namoonni jedhanii of hin jajjiina ati nama hojiin qabne nama hojiin jaallan nama gadi baate komatamuun barbaanne dhugaa sabaas ukkaamsite dhugaa hawaasaas dhugaa kan keessa kennaa keessa waan si keessa jiru ukkaamsite nama ciisuudhaati. Namni akkasii immoo reeffaa wajjin kan inni wal caalu sababii nyaatuuf dhuguuf. Namni sosocho'a taanaan jiran, hin hojjeta taanaan jiran, of jijjiiruuf tattaafata taanaan diinatu, arrabatu, goomannaatu, hamiitu, maaliitu itti baay'ata. Namoonni tokko yaadata hubatta ta'e biyyuma keessaa caal jedhanii nama hojjetutti hinaafu. Maaliif sitti fakkaata? Hin socho'a namichi sun nama taa'u miti. Sababa socho'uuf itti nammu. Waa godhee miti jara wajjin rakkina qabu namichi sababuma tattaafatu. Itti immoo hammaatu qofaadhaa. Yoo barbaadan immoo hin ajjeesu iyyuu shirratti yaadame. Arguun barbaadan nama tattaafatu kana. Wanti sosocho'u kun barreeffama kooti wanta godhu kun qe'ee nama hundaatti sosocho'ee dhaqee gala. Innaa achi rukuta mana amantaa seena, mana warra siyaasaa seena, mana jaarmiyaa seena, mana isaa ani baradhee dhadhee teessoo gubbaa of kaa'ee sana seena. Wallaala ta'uu itti agarsiisa. Erga namni kun si dhiisa sitti fakkaata. Inuma daboo qaba waan ta'eef namni isa dura jala hiriiru namni immoo tokko miti siin jedheera silaa akka herrega taajabbiitti namichi sun egaa of duubatti nama 100 qabaachuu danda'a. Nama sana sitti dachaasa jechaadha. Duula sitti kadhata. Duula inni sitti kadhatu immoo yoo ati gaaf tokkoon akkas godhee miidiyaa koo irratti barreesse feesbuuk irratti egaa sarvee wayii hojjechuudha. Yaa ijoollee guyyaarraa kana gaa guyyaa sanbataati waaqayyo sina eebbisuuti lafuma nagaa oolaa hundumaaf biyyaafis kadhadhaa inni barreessan maal jedha kawantii jalatti jeetta ati abalumarraa yoon gadi boota har'umallee dhaabduu abaluun qeequ elaa argite namichi kun argaa waan hin barreesse lafa nagaa oolaa jechuun abaluu maaltu geesse maqaan nayi waan jetteef maqaa namaa dhiise ati dhiiftuu abalumaan har'umallee amma gaa sanatu miidiyaa hawaasarra jira yoo ta'e aaruu kanaaf waan kanaaf hin aaru hinuma deemtaa jechaadha. Waan si keessa jiru hamma fixattutti hamma gaafa dhumee jedhamuutti yeroo tokkotti naannoon ani amma jiraadhu kana keessa sababiidhuma miidiyaa hawaasaa irratti qeeqa waan ta'eef kun cubbuudhaa jedhanii gara waldaati jennaan cubbuudhaa waa'ee haqa sabaa dubbachuun cubbuudhaa waa'ee uummata du'aa jiru dubbachuun cubbuudha yeroo namni akka hin taane quufee biyya quufaa kanarraa miidiyaadhaan dalga saba ajajee dhaloota ola deemtuu baratoota ola deemtuu ajjeesisu bakka isaanii bu'ee falmuufiin koo cubbuudha. Erga kun cubbuudha ta'ee cubbuu kan hin taane natti maayannaan waan hima wallaalame. Maal jechuudha kun? Cubbuun isa kami? Kan cubbuun hin taane immoo isa kami? Yeroo tokko waan siyaasaa kun nan ilaallatu it is not my thing. Tokkotu natti barreesse. Email akkasitti hin argin inni kun anaan ilaallatu an waa'ee siyaasaan barbaadu an nama waaqayyooti. Akkamittiin nama waaqayyoo ta'ee utuu dhuguma nama waaqayyooti ta'e waa'een siyaasaa isa galcha. Waa'een hawaasummaa isa galcha. Waa'een dinagdee isa galcha. Waa'een biyyaa isa galcha. Maaliif jennaan siyaasarra dhufee humni hamaan dhaloota nyaachuu, dhaloota qorquu, dhaloota ajjeesuu hin qabu waan ta'eef. Kan falmu haadha hiyyeessaatiif kan falmu si ta'uu nama dhugaan jalaa dabeef saba dhugaan jalaa dabeef hin falmitu taanaan ati maali paastarummaan kee maali nama waaqayyummaan kee ati kun nama waaqayyoo maaliif namni waaqayyoo isa sabaaf falmu isa warra madaalliin dhugaa jalaa jallateef falmee
ijoollee qalamuudha ta'e qalamuudha. Nama akkasiiti. Miti jara keenya. Kanaaf yoo arrabni suni maal suni waan hojjedhuudhaan adeebisaa waa tokko iyyuu adeebisuu hin danda'u. Amma lubbuttiin koo kun na keessa jirutti amma naafurri kun na keessa sochootutti waan danda'u barreessaa dhalootaaf ol kaa'aa yoo danda'e immoo kitaabatti jijjiiraa amma kitaaba hedduu ta'a waan ta'eef kitaaba hedduu nama barbaada. Yoo sammuu ta'uu barbaadu waan addunyaan kun barbaadu diijitaalaayiz goonee seenaadhaan naareet goonee viidiyoodhaan oodiyoodhaan gagadhiifnee kakaa'u kana goona. Kanaaf arrabsoon safuu cabseen dhufanii arrabsanii maaloo godhanii isa akkamittan ilaala akkuma waa tokko hin taane wayittan ilaala. Isa sanaa jechoota jedhamu sanaaf baali'uuf baay'ee hin kennuuf iyyuu utuu dubbattu warra na jajuufis wanta kennuuf warra na jaju warra na arrabsu sanatti adda baasee gatiin guddaa kennuuf hin jiru. Maalif jennaan bor ammas deebi'ee yaada inni hin barbaanne tokko yoon fide namichi deebi'ee na jibba waan ta'eef dhalli namaa jijjiiramtuu lafu barbaadde fakkaachuu danda'a. Har'a ganama si fakkaate bor galgala nama kan biraa ta'uu danda'a. Kaleessa qabsaa ta'ee har'a garboonfataa wajjin galagalee hawaasa isaa fixuu danda'a. Namni nama dadhabaadha. Kanaaf isa na jajus isa na abaalus baay'eenuma sadarkaa walirraa caalaa ta'een hin ilaaluun akkuma tokkotti hin ilaalan. Akkuma saba koo tokkotti akkuma saba koo saba sadarkaa bilchina garagaraarra jiru fi guddachuutti deemaa jiru hubachuutti deemaa dammaquutti deemaa jiru kan ilaala waan ta'eef kan akkasumatti deebisu. Tole beekan mee kanuma wal qabsiisee qabxii biraansii dabaluu barbaadu qeeqa kee yookaan taajabbii kee keessatti duruma yeroo qeeqa bal'aa kee yeroo taajabdu kanneen si arrabsan qofalleetu hin taane kanneen si jajanillee jiru. Dhiyeenyaas immoo taajabni kee yookaan qeeqni kee miidiyaa irraa baddus yerootti namoonni si iyyaafatan baay'ee nan dhagaa. Beekaneessa deemee miidiyaa irraa garam bu'e jedhanii yeroo si iyyaafatan nan dhagaa. Dhiyeenyaas gama miidiyaatti deddeebitee yerootti dubbachuu jalqabde immoo kanneen harka siif reeban illee persentiin isaanii dabalaa jira. Maaltu fide kan tokko. Lammaffaa kanneen durumarraa qabe haguma ammaattiyyuu lakkii beekan sirrii jira beekan sirrii dubbata kanneen siin jedhan kanaaf immoo yaada akkamii qabda? Baay'ee gaarii galatoomii tokko warra ammaa na iyyafatanii eessa dhaqee yeroo tokko eessa dhaqeen yeroo baay'ee waan barreessu balleessuudhaaf amma Facebook kaampaaniin anumaan taarget godhee nama kan biraata akka koo dhibamaa jira ta'ee hin beeku. Hordoftoota koo hedduu wajjin Facebookii koo ukkaamsu disable kan jedhan kana raawwatee kan hin deemine fa'aa godhu weebsaayitii biyya kana argan dhufee kanan ji'aan itti kakaffalan irratti tola barreessu namarraa waa fudheetu hin taane weebsaayitii lama na jalaa cubsiisanii yuutuubiidhaan viidiyoo naquun jalqabee yuutuubii koo cubsiisanii haaraan banaa peejii baay'ee na jalaa cubsiisanii peejii baay'een banaanis abdiin guutuu peejii baay'ee baneen ittiin jalqabaa warri na dhabdanii warri feesbuukii kootu ukkaanfame balleessani. Waan barreessaa ture garuu hin bannee ol kaa'een baakaappii isaa filaashii guddaan tokko jira isarra kaa'ee jira yeroo barbaadeen gadi baasee maxxansa qabeessee hin banne. Kanaaf inni kun kana eena iyyaafatu akka dhuunfaattu yoo bakkee irratti dhufnee koomentii si jalatti goone sababa koomentii si goonuuf qofa yuunivarsiitii Jimmaatti maqaa isaan irraanfadhee koomentii yaadatti jettu kun bor namaa galaani jennaan dhufanii tiimiidhaan dhufanii doormiitti na rukutan jedhee ilkaan lama na cabee baay'ee amma argite atakaroo koomentii irratti illee koomentii barreesse beekan jalatti dhaqeetu waan poozitiivii barreesse jennaan maalan godheen barreesse paablikii irratti warri koomentii na jajuu dhuftanii fuula feesbuukii koo jala dhuftan dhiisaa yoo gorsaaf yaada qabaatan keessuma qofaan natti maatii kana sirreeffadhu kana hojjedhu jedha odeeffannoo gadi naa kennaa jennaan booda keessa isaan hunda warra na jajan yookiin maal jedhan sana barreeffama koo jaallatan sana miidiyaa irratti akka isaan naan barreessine godheen madheetan kana dhugaadhuma ni madhee warri nama arrabsan qofaan bakkee taa'anii jennaan maaliif isaan kana immoo barbaaddeen eenyu akka isaan ta'an hawaasna ilaalu namoota arraba akkamii qaban namoota naamusa akkamii akka isaan ta'an namna ilaalu jennaan isaan immoo haphatanii badanii jechaan kanan godhe malee wanta kan biraa kana gootanii jedhee ijaa isaan bahuudhaaf baay'ee rakkan maaliif kana godhu waananii tokko lamaan barreesse sanatu raawwate warri amma baay'ee akkas ta'eem jedhanii hawwani yeroo sana
dhuguma koonsiin jira amma dhugaa qabdaa kaatinaan jettuuf miti biyya kana gaafan dhufu ka'ee qalbiidhaan tasuma hin ture nan barreessa ganamaa galgala dantaa eenyuutiif miti na yaada inumaa gaafa nirribaa birri jedhu nama biyya Ameerikaa jiru miti takka har'allee haasoof naawu nama biyya adii keessa biyya guddaa yuunivarsiitii guddaa keessa jiru jedhee qalbiin koo na gammadeen garaan biyyuma saba akka silasiin jedhe saba ana duukaa lafa rafu dhabee caffee keessaa maal ta'a barattee guddatte sana duukaa garaa kootu regardless geography eessatti dhalatan eessatti Oromoo keessumaa saba Oromoo sabni kun dhaloonni kun uffee hin jenne aaran galfanne hin boqonne qeebbaa isaarratti gaadamee adamsamee akka bosonuu waraanamee du'aa jira suni boqonnaana dhowwa kanaaf immoo fiilmii hojjedhee diraamaa hojjedhee daboo kadhadhee na gargaaraa na nyaachisaa na obaasaa jedhee biyya faranjii kana keessatti nama jala hin feegin hin goone sana tokkos kennama kadhaan hin qabu kana godhachuu hin danda'u lammata immoo sana miti lafa dinagdee lafa waa barbaadu lafa garaa guuttachuutti miti keessi koo kan hidhame na rakkatu yeroo hundumaa nama fakkaatti waaqayyotti uumame dhaloota addunyaa kana geeddaru carraan isaa tarii carraa waa uumeen saba hedduuf ija banu nama sana ajjeesuuni qeesaa irratti sayyuu qee waaqayyo irratti si uume irratti gaafa dhalli namaa du'u gaafa Oromoon ola deemaan tokko gaafa barataan tokko ammoo keessuma bahee sammuun koo hadooleetu fudhate malee 2016-17 yeroon fresh ta'e yeroo as dhufe yeroon suuraa qeerroo dargaggoota dhumtu kanaa as immoo biyya alaa kanaa asiin karaa akkas godhaa gadi ba'aa mataa haddaddaa jechuun adda obbaasaa akka rasaasaaf taatanitti jechuudha yeroo sana yeroo mormuu ilaa diina qabsoo Oromoo baannaan mataa addachuu qabsootti waan fudhatanii amma immoo tooftaa kan biraatu tooftaa maaltu jira beektaa sitanima literaachariitu jira biyya alaa kana akkaataatti namoonni biyyoonni qabsaa'an isuma asii yuunivarsiitii biyya kanaatti baratan kanaa Oromoo irratti hojiirra oolchuu barbaadu aktivistoonni biyya alaa kanaa doktore piroofeesaraati jettu kun literacharii ittiin warri British bilisoomte Oromoon inni sun kontekstii Oromoo keessatti hojjechuu dhiisuu danda'a. Asitti yoo ba'ee civil movement kan akka Dr. Martin Luther King biyya Ameerikaa kana keessatti warra gurraachaaf falmee akkaataa tooftaan itti fayyadame tooftaan sun Itoophiyaa akka impaayera nama nyaattu sana keessatti ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf hiriira nagaa akka itti harka walirra qaxxaamurtee yoo deemte biyyan guddanne biyya impaayera biyya abbaan irree bulchu keessatti kanatti dhudhu rasaasa. Beekamaadha kun akkasitti kan nuti guyyaa tokkotti 600 guyyaa tokkotti 200 guyyaa tokkotti lubbuun bar keessa ba'ee hamma nama maallaqa lakkaa'u hamma nama qarshii Itoophiyaa 1-2-60 jedhee lakkaa'u goo dadhabe bar lubbuun dhala namaa lubbuudhaan bar harka waaqayyootu uume bar vaaliyuu qaba bar dhala namaati bari kun muka miti bari waa kan biraa miti dhala namaati dhalli namaa mi'aadha bar dhalli namaa lubbuutu akka malee rafaatu jigaa ture kanaaf yeroo isaa literaachari asii dubbisaniin egaa ammoo gadi baa mataa haddata yeroo jettu nama mataa haddatu hunda maal godhani warri qawwee harkaa qaban mana hidhaatti rasaasatti mana hidhaatti amma immoo dhufame dhiyoon dhiyeenya kana muratti kan duulaa ture tokko kana teeraa keelloo uffadhaa qabsoo kana ayyaana kana teeraa keelloo kana uffataniitu dhaqanii mana hidhaa dhadhaabannaan koottaa jetteetu mana hidhaatti natti jecha kan du'es jira ta'an hin qabanneen kun maal tooftaatu literaachari biyya kanaatu akkasitti hojjetanii jara warra asiitu warri asii asitti biyyaan jiru kana keessatti anamma jiru kana keessatti baatee pirezidaantii kana mee lafatti tuffattee gadi dabalte namni rasaasan sa'u. Maannaan freedom of speech dha. Heera biyya kanaatu eeyyamaa. Waan barbaade jechuun. Kanaaf pirezidaantiin akkasii mataadhaan akkas bu'ee maaliin akkas hin dandeessa biyya kana. Namni si gaafatu poolisiin dhufee mana hidhaa si galchu hin jiru. Ati garuu maaliin godhin nama dhahii maannaan inni sun waan jallaadha. Waan jala biyya kanatti. Hinatiin waan nama alattee hinatiin waan jallaadha mana hidhaa galta. Argite kana freedom of speech dubbachuu garuu hin dandeessa. Biyya keenyatti hin dandeessa. Hin dandeessu finfinneerra dhaqiitti dhaabadhuuti ani dhaabni koo kanadha. Bilisummaan barbaada.
walabummaan barbaadeeti daqiiqa tokko dubbadhu. Yookiin dhaamta rasaasan yookiin immoo mana ilaala. Hin tortorta. Maal barbaada reenni kan keenya akka impaayirichaatti tooftaa haaraa tooftaa biyyicha simu uumuu danda'utu sirra jiraata jechuudha. Maal qaba qoteen bulaa Oromoo? Fakkeenya tokko sii kenna. Maal qabda? Dhadhaa qabaa, hoolaa qabaa, hanqaaquu qabaa. Inni finfinneerraa cocoomee gadi waraana sitti ergee si ajjeesu eeyurraa nyaata. Biddeen harka keerraa nyaata. Maal jettaa harree sila qotee bulaadhaan? Hanqaaquu kee hin ergiin, xaafii kee magaalaatti hin ergiin. Sii galee kana hin ergiin yoo jette maal? Elaa qabsoon biyya keenyatti hojjetus akkasiiti. Bishaan kee dhugee dhiqateetu televizyiinii jala taa'eetu loltuu surratti ajajee erga. Maal goota? Bishaan kee sun ceekkanni dhaqee jara warra si nyaatu kana wannoon goone bishaan kee kutta irra. Atoo lagaayyuun dhugda maatu rakkise durisi boombaarra dhugda. Atoo lagaayyuu dhaqee qeerraa bosona keessa waraabbattee bishaan carii calala kana dhuguu dandeessaa tooti. Qeen kee osoo horessa. Qabsoo sana gaa maal goota? Akka duudhaa sabichaatti akkaataan itti qabsaa'uu danda'u kan isaa hojjetteefitu kan isaa miidiyaadhaan barsiisa. Asii maal godhan? Saatalaayitii irra baanii maal godhan mataa adda hin ta'uun jedhe waggaa shan maal hin ta'u kun kontekstii biyya keenya keessatti hin ta'u. Yeroo irreecha baatan hiriiraatiin mormaa akkas jedhaa gaadanii dhaadannoo barreessinee kennuufi ka'anii biyya kana akkas jettanii itti barreesfattu jedhan. Ennaan gaafa san akkasittiin ol fannisanii dhaadannoo sana wannoodhaan harka keessa rasaasa dhadha'u ergasii irreecha irratti dhibba meeqa raffisan. Sii galee waan ati ittiin diina kee beelessitu akka inni sochoone gochuu dandeessu utuu si arga jiru. Qe'ee kee keessaa isa dhufee si ajjeessu sana qe'ee shimalaan itti naannoftee mana hidhaatti yaasistee warra dhugaa dhabuudhaan yaasistee maal gootee to'achuutu dandeessu. Tarsiimoof tooftaa biraa barsiisuutu dandeenyu warri miidiyaa tarsiimoof tooftaa ittiin qeerroon keenya lafarraa daguugamnu barsiifnee gaafan jechaa ture. Maraatuun tokkichi inni kaan xiqqur ambassaa dhaqii jedhaa inni kaan amaanuweel dhaqii jedhaa anillee biyyan jiru gaasii kan sammuu guute biyya kana biyya kanaallee natti himan achi kottuu yaalami jedhu yeroo san ani fayyaadhuma ture gaanaman isaa inni erga gadhiisee tureera wanti gadhiife maraadheera dhuguma maraattummaa dhugaan maraadhe garuu maraattummaa ijoollee dhumtu sanaa. Kanaafi argitee waa'een keenya dubbatamee dhumu. Kanaaf yeroo amma dhiyeenya kanaa na barbaadaa jiru maaloo jiru maal narraafu ammayyuu kana na caaloo isaan gidduu jira. Ajajaan isaan barsiisu qeeraa ijoolleen qeerroo biyyaa hayyoota ofuma isaaniiti. Ijoollee warri caasaa ijaaranii olii amma gadiitti hojii adda addaa hojjetanoo beekan caalaa beekumsa warra qaban malee beekanii gadi miti. Sii galee biyya faranjii ana nama biyya faranjii jirurraa waa'ee Oromoo baratu miti. Ani waa'ee faranjii barataa jira as jiraachuudhaaf. Ani numaayyuu kan Oromummaa koo gadi na jalaa xiqqaataa deema guyyaatti maal? Faranjii tanaasaa oola. Faranjii wajjinan taaksii baasii yaabaa oola. Faranjii wajjinan mana barumsaa oola. Kanaaf aadaan kooyyuu kan koo lallaafuu danda'an harkatti afaan kooyyuu lallaafuu danda'a kan jalaa fudhachuu hin danda'a. Beekaan biyya jira. Hayyuun biyya jira. Yoo na iyyaafatan jaalaluma Oromummaaf ta'uu danda'a. Isa kanaa hin komadhu, nan iyyaafatinaa hin jiru, wala iyyaafannu garuu ammayyuu dhugaa qabannee haa adeemnu. Ammayyuu waan biyya alaa kanaa isinitti bubbisu hundi dhugaa miti. Qilleensa ala kanaa bubbisuun lubbuu kee hin dhabeeni. Qabsoo dhiistees immoo hin ciisini. Tooftaan qabsoo immoo baay'eetu jira. Yoo barbaadde barii callistee afaanuma namaa kana hin dubbadhu hoo jette qabsoo guddaadha bari biyyatti akkuma nama warri ammaan keenya baranne jedhu kun gi'iizii kanaan dhaqee miidiyaa jaraarraa waacee injifannoo jaraa faarsaa oolu kan utuma callisneeruma warri ala jiru kunis miidiyaa jaraa laganne afaan jaraa laganne warri biyyaasitu akkas godhani bilisummaatti dhiyaatte jechaadha. Ergasii diinni keenya si ajjeessuun maaltu ta'ee jedha. Isa biraan immoo nyaatarraa kuttaa, isa biraan immoo bishaanirraa kuttaa, isa biraan immoo inni ibsaa keessa jira bishaan si keessaa dhufuun. Ati garuu dukkana keessaa qeeraa elektiriikiin qabdu. Ibsaa qe'ee kootii dhufuun illee wanna jettee anan nan ajjeestu jedhee ibsaa isaa kutachuu. Walumaan dukkana keessa teenyaa na ajjeesuu keessa. Tooftaan qabsoo kana ture bari. Yoo ta'uu baate immoo isa waboon gochaa jiru kanadha tooftaan qabsoo.
Aannan isa qawweedhaan si ajjeesu qawweerumaan itti bu'uudha. Afaan laanguweejiin ittiin si dhufu. Taa'ee si wajjin haasa'uun barbaadu kan namni kun. Mootummaan kun taa'ee si mariisuun barbaadu. Yoo ati dubbatte sababa yaada keessa barreessitee fidamta. Amma baay'een isaanii maali? Nama ajjeesanii mana hidhaa jiru nama firoonni koo hiriyoonni qeerroon qarreen nama ajjeesanii mana hidhaa jiran hin dubbatanii hin barreessanii mootummicha morman. Mootummaa mormuun mana hidhaa nama gashu ture silaa. Biyya nuyi jirrutti mootummaa mormitee hin dandeessaa. Mootummaa abaartee hin dandeessaa jiraachuu hojii kee hojjette. Mana hojiitiin ari'amtuun sababa mootummaa jibbite. Har'a garuu yuunivarsiitiin ani keessatti barsiisaa ture dabalatee yuunivarsiitiin keessatti baradhame barsiisame yuunivarsiitiin Amboo sakaansitti namu kaabineetu oofisii uummatee kaabineedhaaf galatti sochootu hin qabdu nama sekuriitii tika wayyaaneetiif yeroo sana ammoo yoon ammoo tika bilisiginnaati ta'uu danda'a. Maana sochii barataa hundumaa hordofaa oolu ta'ani barataan akkatti waa tokko xiyyeeffatu waanuma wayyaa aadaa wayillee uffatee dallaa keessa deemuu hin danda'u. Asii yoo barbaade qullaa fiigaa yoo barbaade kana teeraan fiigaa yoo barbaade qundaan fiigaa lakkii biyya kanaa baataa hin jiran. Aadaa akkasii uffattee hin jiran, amantii akkasii hordoftee hin jiran, dubbii akkasii dubbatte miidiyaa irratti mootummaa baanee hin jiran. Inumaayyuu qeeqa jedhanii itti fayyadamu ishee. Nama qeequuf yoo argatanii qeeqa sana yoo ati dhimma imaammataa irratti qeeqte imaammata sana si harkaa fudhatanii itti irratti hojjetu. Qeeqa koo silaa hammuma beekumsa xinnaan qabu kanaan fudhatanii hojiitti jijjiiru warri hojiitti jijjiiran jiru. Warri sirreeffatan aktivistoonni ataayyoota hedduu suni jijjiirratanii deebi'anii waggaa 5 boodaddoo ani kalee waggaa 5 dura barreessaa turetti deebi'anii har'a deebi'anii na gargaaranii miidiyaa irraa dhugaattuu jedhanii dhugaattuu kun daba jechuu jalqabaniiru kun waan gaarii anatti gammachuu kun haalaata gammachuu guutuun haalaata dhalootaafis barumsa guddaa kan nana caalaa barreessanis dubbatanis immoo dhabamanii miti baay'eetu jiru kan jiran. Ijoollee baay'eetu dhalatanii jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Mee daawwattoota keenya muuziqaa tokko afeerree walitti deebinu ta'a. Daawwattoota keenya muuziqaa waliin turtii gaarii. Daawwattoota keenya muuziqaa isin afeerretti akka bohaartan akka gammadan abdii qabna. Egaa beekan afeerraa muuziqaa kana booda deebinee walitti dachaaneeti kaa jirru gaaffii koo qabxiiwwan si kaasaa jiru gara goolabbiitti fidaatiin jira. Mee qabxii guddaa tokkoon si kaasa. Yeroo baay'ee jechootaatti fayyadamtu keessaan si fudhadha. Sagaagalummaa siyaasaa jechuun maal jechuudha? Galatoomne. Kunoo sila si kadhachaa ture as naaf iddoo keetiif gosoota baay'ee natti tole. Sagaagalummaa jechuun kuni afaan warra jalaa warra Gi'iizitti isa zimuut jedhu sanaatti naaf fudhatama. Haalalummaa siyaasaas nan jedhaa, sagaagalummaa siyaasaas nan jedhaa, walwaalummaa kana nan jedhaa. Walwaalli nama moo bineensa waan ishee wallaalle kan jiru sirbi tokko jiraadha. Walwaallee kana nan jedhaa. Erga na gaafatte isuma kan kee kana fudhattan ibsa kenna. Amalli sagaagaltootaa maali? Achirraa kaan. Amalli sagaagaltootaa maali? Sagaagalummaan kun dhiira qofaaf miti. Yeroo baay'ee sagaagalummaa gaafa kana gara jendaree biraatti gara saala biraatti warri gototan jiru. Sagaagalummaan kun dhiiras ta'uu danda'a, dhalaas ta'uu danda'a. Dhiiras ta'uu danda'a, dubartiis ta'uu danda'a, xinnaas ta'uu danda'a, guddaa. Kan barates ta'uu danda'a, hiyyeessas ta'uu danda'a, sooressa. Sagaagalummaa siyaasaa yoo jenne garuu argitee nama amala sagaagalummaa siin jedhee miti. Sagaagalummaan kun yoo dhiira ta'e kan amala isaa keessatti qaama saala isaan faallaa ta'e hedduu wajjiniin hojii xuraa'ummaa hojjetu jechuudha yoo dhiira ta'e. Yoo dhalaa ta'e immoo abbaa manaa isaan ala. Yoo dhalaa taate abbaa manaa isheen ala dhiira kan biraa 90 duukaa kan hojjettu jechuudha. Kana isinaa oolchu kana gootu jechuu kootiif miti. Ergaa olifaan jecha kana hiiki jedheenanii ibsuu jalqabe malee. Yoo inni kan dhiiraas ta'es immoo haadha manaa ishee waadaadhaan fuudhee ala dhaqee haadha manaa 90 wajjiniin hojii quunnamtii biraa kan hojjetu xuraa'ummaa kan hojjetu jechuudha. Sagaagalummaan bu'uurumti isaa.
Gara siyaasaa wajjin gaafa wal qabatu garuu sagaagalummaan siyaasaa namni tokko yoo Oromoodha ta'e irbuu itti seenu qaba. Abbaa hojjetuuf qaba jechuudha. Abbaa manaa baay'een qaba. Abbaa manaa baay'een qaba. Amma akka Oromootti yoo dhuguma Oromoo qulqulluudha yoo ta'e kaayyoon keenya ifaadha. Maal? Oromiyaa biyya jedhamu tokko qabaachuu, achirratti ofiin obbulchuu, namni dhufee nu dhiituu, namni dhufee nu ajjeesuu, nuyi obbulchuu, olifaan qe'ee warra isaatii geggeessuu, nagaadhaan beekan qe'ee warra isaatii bulchachuu, qe'ee koorratti dhufee natu sii beeka. Natu sii beeka, akkan jedhetti teessaa, akkan jedhetti kaada naan jechuun qabu jechuudha. Bilisa ta'een tarii sanarratti, iddootti sanarratti uumame waan ta'eef. Kaayyoon Oromoo kiliirli kana afaan Oromoo tokko dubbanna afaan kamii afaan amma aniif oliifan olii wajjin dubbataa jiru kana. Dubbanna kana qabna hiree murteeffanna naan murteessinati faranjiin biyyaaniitii dhufee waa'ee koo akkasitti nyaadhu akka itti uffadhu akka itti bahii ganama galii galgala galii naan hin jedhin anumtu akka aadaa koo fi duudhaa kootti obbaaseen of galchaati. Bilisa ta'een dacheen irra dhufe bilisa ta'een jiraadhaa jennee qabsaa jirra. Kanaaf qabsaa jira waan tokko waan kan biraan qabnu yoo Oromoodha ta'a. Kanaaf kun abbaa manaa ta'eetu nu hoogganuu qabu. Dhagneetu takka jaarmiyaa dhaqee warra kan biraa wajjiniin wal fuudhe. Fakkeenyaaf na of kolchi maqaannaa Obbidiyoo kan hiwaat kan jedhamutu fuudheetu haadha manaa warra hiwaatidha warra iyaadik warra wayyaaneeti. Obbidiyoon kun haadha manaa wayyaanee taatee utuu jirtuuti dhuftee afaan keenya dubbatte. Afaan keenya utuu kan dubbattutu dhattee achi galte jechaadha. Kanaaf maal gooteetti gaa Obbidiyoon sagaagalteetti. Kaayyoon Oromoo kaayyoon warra afaan ishee dubbatu kana abbaa biyyaa ta'uutu qabu. Dhaabee sagaagaluurraan kan ka'e warra itti heerumte sanaan ulee warra itti heerumte sanaatiin Oromoo reebdee jechaadha waggaa 27 darbanii. Kan ammaas waggaa 3 as ba'e kun immoo biltsiginnaa kan jedhamu immoo as ba'e. Biltsiginnaan kun immoo eenyuun warra sirna abbaa lafaa warra waggaa 150 as biyya kana bulchinaa warra Salomoonik daanaastiira nuti samiin hin qotamu mootummaan immoo hin iyyatamu yookiin afaan jaraatiin ሰማይ አይታረስም መንግስት አይከሰስም ወረ ጅራንሰና ቀ ወረ ኦፍቱንቶታ ቀ ወረ ኑቱሲ ቤካ አመንቲን ከን ኬኛዳ አፋን በሬዳን አፋን ኬኛዳ አፋን አከሲቲ አመንቲ በሬዳን አመንቲ አከሲቲ አመንቲ ከናለ ከንጅሩ አመንቲ ሚቲ alaabaan jiru alaabaa kana akkasiiti qalama akkasii qabudha alaabaan isin fidanii isin ammaas baaftan kun alaabaa shororkeessaati isa nuun jedhutti afaan keenya kan dubbattu biltiginnaan Oromoo dhaqeetu jara kana abbaa manaa godhatee itti heerumtee jechuudha. Akka jaarmiyaatti yoo ilaalte isaan kun sagaagaltoota jaarmiyaa jedhamu jechuudha. Jaarmiyaadha jaaramiiru biltiginnaa jedhanii obbaanii jaarmiyaadha ijaaramanii obbaaniiru obbidoo jedhamanii obbaanii haa ta'u malee sagaagaltoota abbaa manaa biraa qabu jechuudha. Garuu afaan kee dubbatu keessaa ba'an qeekee keessaa ba'an eessaayyuu nuuf qeekee keessaa biqilanii jechaadha. Amma gaafa yoo namoota sadarkaa namootaatti gadi fiddamoo yoo ta'e kaleessa irbuu seenanii yoon si ganee lafee jaallewwaniiti. Jaallewwani jechuun lafee dhugaa sana irratti du'ee jechuudha. Hayyuu dhugaa sana utuu qabatu dhugaa sanaaf du'ee jechuudha. Cimaadha. Dhiiga isaaniiti. Jettee irbuu seenteetu achii booda immoo waa tokko argattee mana argattee waan garboonfataan biddeensi kenneef miindaasii kennee kondominiyeemii sittiree lafuma Oromoo irraa dha'ee miidhee irraa buqqisee kaarimeetira 20 sitti kennee gaafa ati jara sanatti galtu maal goote ati sagaagaltuudha jechuudha. Isa sana dhiisteetu sagaagalummaadhaatti jechaadha. Maaliin maallaqaan bitamteetu ejjituu sagaagaltuu taatee jechuudha. Sagaagalummaan siyaasaa akkasii.
aktivistoonni baay'een biyya alaa kanaa irbuu isa Oromoon barbaadu bitaatti galanii karaa qaxxaamuraatiin dhaqeen aangootti baay'anii sagaagalummaadhaan dhaqanii obbidiyoo jala galanii hoogganaan keenya jaallattus jibbitus Abiy Ahmedidha kanadha siin jedhanii dhaqanii galanii dhaqanii cubbuun sagaagalummaa immoo siin oolchuu dhaqeetu salphina keessatti si kuffisaa jechuudha. Sagaagalummaa siyaasaa jedhee kanan irratti barreessu isaan akkasiif kana kan fakkaatanidha. Baay'ee ragaa yoo kana naa ibsinaan jette guyyaa guutuu na fudhachuu danda'a. Har'a hoo jira amma yeroo ani irratti dubbataa jiru kana keessatti sagaagaltoonni TPLF lammataa biyya alaa kana keessaa ijaaramaa jiru jechuudha. Maqaa namaa siin na'uuti. Ijaaramaa jiru. Isaan kun maal? Irbuu Oromoon barbaadu abbaa biyyummaa kan dhaloonni irratti dhume kan amma dhaloonni qabsaa jiru abbaa kee abbaa kee kan ta'an har'ayyuu bosonaa harrii baasanii qawwee baatanii garbummaa lolaa kan jiran dagattee asii biyya bilisaan jira jettee waayifaayiin qaba intarneetiin qaba jettee TPLF jala kaattee yeroo hundumaa dubbii himaa warra TPLF taatee har'ayyuu kanatti doottore maalodha jettu har'a sagaagaltoota TPLF ta'anii walitti heerumuudhaaf waraqaa walitti ergataa kan jirantu biyya alaa kana jiru jechaadha. Gaa'ela milkii ta'a hin beekne. Gaa'elli kun immoo gaa'ela sagaagalummaa gaa'ela cubbuu jaallaniiti waan ta'eef fagoo isaan keessaa hin geessu. Balaatti fida. Taajjabbina keetti barreessa jechaadha. Amma gaafa miidiyaa kanarraa bu'u barreeffama akkasii barreessa jechaadha. Kanaaf sagaagalummaan siyaasaa kaayyoo qabdu dhiistee kaayyoo biraa ilaaluu abbaa utuu qabdu, qe'ee utuu qabdu, afaan utuu qabdu, kan kee dhiiftee kan ormaa ta'uudhaaf deemuun nu biratti sagaagalummaa siyaasaati. Gabaabumatti yoon kana jedhee wayya fakkaata bal'isuu jedha. Tole beekan sagaagalummaa siyaasaa jettu kana akkaataa hiikoo ati laatteetti qabsoo Oromoo keessatti yeroo garaagaraatti sirnoota garaagaraa darbaa dhufaa as ga'an keessatti har'allee kan mul'ataa jiru. Oromoon sagaagalummaa siyaasaa kana akkamiin adabuu danda'a? Baay'ee baay'eessa. Garaa jabaachuu qaba gaa. Amma kuni asirratti macaafa qulqulluun barumseetti dhagaatti rukutaa jedhanii dhagaadhaan ajjeesaa jedhanii laata. Yoo amma hin ajjeefnaa ajjeesii jedhe akkas jedhee onaan jette nama wal fichisiisuudha waan ta'eef miidiyaa kee irratti nama ajjeesaa warra akkas godhan kana jechuu hin danda'u. Garuu waa tokko dhaama. Nama keessaa baasan namoota akkasii sagaagaltoota akkasii kana qobaa hambisa. Yaa Oromoo akkam godhaa? Yoo rukutuu ajjeesu balleessuu dadhabdani yoo kana gochuu hin dandeenye hin godhinaasi lubbuu baasuun cubbuudha. Yaada kee kana hin bitannu jedhaanii. Ati sagaagaltuudha. Sagaagaltuu jaraa wajjiniin kan ilmaan keenya dhumaa turaniif isatti jettuuf kana mitiiti hin bitannu yaada kee kana. Hin fudhannu siin hin fudhannu. Ati miidiyaarraa wacceef siin fudhannu. Nuti dhugaadhuma qabadhu nutti kottu. Abbaa qabna. Abbaan keenya kana. Abbaa kanaan yoo nutti dhufte hin fudhanna. Si kabanya. Si fudhanna. Yaada kee kana hin bitanna. Yoo ta'uu baate garuu kophaadhuma maraadhu malee nuyi sagaagaltuu jalaa hin qabnudha. Sagaagaltuu bitaa galchuun yookiin daangaa itti gochuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf akkaataa inni itti gochuu danda'u kophaa hambisuu danda'u irra jiraata jechaadha. Achi moggaatti hambisuu hamma inni baratee deebi'ee dhufee mooraa sana keessatti cubbuu isaatti qulqullaa'ee bishaaniin dhiqatee bishaan Oromummaa sanaan dhiqatee ofirraa qulqulleessee amma ija jabina tokkotu jira beektaa. Waan naamusa daangaa hin qabne daangaa duudhaa tolfannee kana keessatti wal eegne mooraan tolfanneef maal godha beektaa. Kaleessa waan adda addaa daakaa ooletu har'allee utuu dhiifama Oromoon gaafatiin as baheetu immoo faallaa sanaa ta'ee sitti mul'ata. Sagaagalummaa kun immoo sagaagalummaa dachaadha. Sagaagalummaa dachaa. Sagaagaltummaa dachaadha kun immoo. Kanaaf yeroo inni dhufu eessaa baate ati ilma eenyuuti? Ati ilma gudeedaati moo ilma buddeenaati? Ati gudeeda keenya keessaa baate gudeeda keenya keessaa baateetu moo biddeenaan dhuftee biddeena nyaachaa waan kana nurratti gadi fe'uu dhuftee jedhee
Oromoon akka kanaan of keessaa dhabamsiisuu hin danda'a. Duudhaasaatti, safuusaatti, bilchinatti dhugaa wal barsiisuu dhugaa sana qabatee jennaan sagaagaltuun iddoo hin argattu. Kanaaf warra sagaagaltoota akka ittiin of keessaa baasanii moggaatti jecha dhugaa immoo moosisaa dhugaa mo'aa gaafa deemu sagaagaltoonni tarii qalbii jijjiirrachaatti deebi'uu danda'u. Yoo ta'uu baate immoo sagaleen sagaagaltootaa fagoo hin gahu jechaadha. Waldaa guddaa irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu dhiisuu danda'a jechaadha. Waldaa guddaan sun yoo uummata Oromoo saba Oromooti ta'an jechuudha. Tole, beekan mee qabxii xumuraan sii kaasaa. Qabxii xumuraa irratti yeroo ammaa mootummaan biltiginnaa biyya Itoophiyaa Impaayera Itoophiyaa jedhamtu kana hoogganaati kan jiru. Mootummaan kun gara aangootti yeroo dhufee Oromoon ilmi abbaa gadaan hoogganuudhaaf yookaan bulchuudhaaf dhufe jedhee ana dabalatee namoota baay'ee wajjin harka reebeefii jira. Haa ta'uti garuu oolee bulee akka jalqaba dubbatee ka'etti Abiy Ahmed waan qabatee ka'e san guutummaa guutuutti faallessuudhaan yookaan jijjiiruudhaan Oromoo kanatti deebi'ee diina jalqabaa ta'eeti jira. Oromoo lixatti, kibbatti, giddugaleessatti, kibba ba'aatti, kaaba Oromiyaatti, Oromiyaa guutuu keessatti Oromoo kan ajjeesaa jiru waraana Abiy Ahmed hidhachiisee Oromoof Oromiyaatti bobbaaseedha. Dararaa sirnoota darban keessatti arge caalaa waggoota kana sadan keessatti Oromoon bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti hadhaa guddaa dandameeti kan jiru. Kanuma wal qabsiisee mootummaan kun mootummaa isaa ta'uu akka hin dandeenye Oromoon jala muree dubbatee harka dhadhaatee keessaa baheeti kan jiru. Sanas kasitti agarsiisu filannoo marsaa jaafaa jechuudhaan Itoophiyaan geggeessuuf odeessaatti turte amma immoo geggeessi jettee ka jala dabarte keessa adda bilisummaa Oromoof Koongireesiin Federaalaa Oromoo ka Oromoon paartiilee siyaasaa anaan bakka bu'uu danda'an jedhee ilaalaa ture dhiibamne jechuun keessaa aloof gochuu isaaniiti. Har'allee hooggantoonni paartiilee siyaasaa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoon qabdu jedhamu hundumtuu sassaabamanii mana hidhaatti guuramanii dararaa guddaa argaati kan jiran. Sana qofa miti achi buuteen isaanii kan dhabamellee har'allee baay'eetu jira. Oromoon baatti lixatti kaabatti kibbatti waraana mootummaatiin akka horiifillee kabaja guddaa laatta akka bineensa daggalaa sanaa gaditti ajjeefamaa manni irratti gubachaa qabeenyi isaa barbadaa beela'aati kan jiru. Oromoon walumaa gala haalli inni yeroo ammaa keessa jiru haala hamaa yeroo kamirrayyuu caalaa achi as bahee yookaan achi as dhufee mul'ate. Oromoon yeroo kana jala darbuu akkamiin danda'a? Baay'ee bayeessa. Olifan waan qabxii waan atan makaasta dhugaadha. Yeroo sanatti argitee dhuguma ilma abbaa gadaatu dhufee maalootu ta'ee maaliif jennaan dubbii inni ittiin dhufe sanatu akkasittiin dhufe dubbichatu ilaame amma namni gurbaan tokko yeroo faarfatu wanti calaqqisu hundi warqee mitiidha. Calaqqiseef yeroo sana namni tokko mee arraba afaan damma godheesitti dhufeefis miti. Kun hubannaa gadi fagoo nama gaafachuu danda'a. Namnu kamuu gaafa ka'uu ani akkasii ani sana miidhamtanii kuftanii garboomtanii jechaa nutti dhufanii bara warri amma aangora jiran. Garboomne bara manaa jala garuu kaleessa eessa turtee namni gaafatee jiru. Kaleessa immoo wagguma 27 darbaniif kan akkasina gore immoo eenyu suma moomiti namni jedhee gaafate jira hin jiru. Eenna muddamee jira namni yeroo sanatti du'aa jira kanarraa kan ka'e harka walitti reebuu jalqabee garuu kan si ajaa'ibu waan baay'ee nama gaddisiisu waggaa 27 darban ol waggaa 3 keessatti aarsaa jajjaboo baase Oromoo. Waa waggaa 3 kana keessatti baase waggaa 27 qofa otoo hin taane waggaa 47 darbaniif iyyuu waan kana ol ta'e natti hin fakkaatu naan. Yoo tarii seenaa gadi teenya qayyabachuun irra jiraata. Maalif meelaale frequency dhalli namaa ittiin daguugamu ittiin dhumu meelaale. Kanaaf mootummaan amma jiru kun tokko Abiy Ahmed isaati jettu Abiy Ahmed sadarkaa nama dhuunfaa kanaatti tuun taane sirnichadha. Amma mandara keessa deemtee kan si ajjeesu nama afaan kee hin beeknedha.
kan qeerroo kee qarree kee alaammatee rasaasaan qilleensarratti rukutu maatii ilmi kee bosona jira jedhee wannoo jedhu sirna sanadha. Sirna sanatu sirna impaayera Itoophiyaa waggaa 100 meeqa ijaarame kana namichi kun sirna kana ol bokoksuu dhufe. Gaafuma dhufu namichi kun reeffa lafa keessaa qotee masaraa mootummaa naquu jalqabe eeka dubbiftuu ta'ee dhufe namichi kun. Iddoo adda addaatti dhaqee lafee isaanii fidee suuraa isaanii kaasee gurguddisee sammuu namootaa keessatti warra kaleessa nama ajjeesaa nama balleessaa qayyi shibbir jedhanii maaloo jedhanii hamma mootummaa dhiyootti jechuudha. Hamma warra gaafa irreechaatti nama daguuganiitti Haayile Maariyaamitti milinikii kaaseetu fideetu iddoo kabajaa kennee fi isaan kun kabajaa keenyadha. Anaan immoo bor kanatti aansitanii naa hojjettu. Ani immoo isaanan caala akka jechuu akka kanattiin qe'ee diggisii masaraa kiiloo 4 sana masaraa milinikii jedhamu sana isa sana keessatti cubbuu guddaa hojjete namni kun. Kanaaf qe'ee sana kan dhuunfate sirna sanadhaa jechaadha. Sirna kaleessa amma akkuma silasiin jedhee inni obbidiyoo sun warra jalatti heerume wayyaanii sanatti. Inni kun immoo jara sirna warra durii sanatti heerume warra afaan kee aadaa keessi hubachuun barbaanne akka ati dagaagdu guddattu akka ta'uuf taatu gaafa ati ani Oromoodha jettu kan mataan dhukkubu kan dhiigni isaanii danfu gaafa afaan Oromoo dubbattu taaksii keessa sitti galagalanii akka waatti ga'utti warri sodaatan isaan kana sirna kana dagaagse namichi kun. Sirni kun eessa kan geenye yeroo sana iyyuu dubbatameera. Wanti guddaan waa'ee sirna kanaa seenessuutu hin taane Oromoon keessa jira, keessatti du'aa jira, keessatti hidhamaa jira. Jaarmiyaan mana hidhaatti hidhamu maaliif hidhama? Waan jaarmiyaan sun jaarmiyaa haqaa, jaarmiyaa gudeeda keessaa bahe ta'e waan ta'eef. Waan kan Oromoo ta'eef miidhamaa jira. Sirna sanatu miidhaa jira. Silaa kan Oromoo isa ture, isa hidhame kana ture akkuma ati jette karaatti cufe eenyutu sirna sanatu. Sirna sanaaf falmachaa jira har'a Oromoon. Qabsaa jira. Qabsoon dhaabataa hin jiru. Abaluu du'e jedhee, abaluu hidhame jedhee qabsoon hin dhaabbanne ittuu caale malee waboon kaleessa godinoota muraasa keessa jiru har'a godinoota Oromiyaa hunda keessa guuteera har'a. Har'a gandi godinni aanaan waraanni bilisummaa Oromoo keessa hin sochoone jira yoonaan jette hin jiru. Guuteera maaltu kana fide? Qabsoo kanatu gadi dhalee jechaadha. Qabsoo kanatu roorroo kanatu bilisoomuu qabna jedhee inni mana barumsaa jiru kabaja isaa lafa kaa'e. Inni dooktara ta'u dooktarummaa isaa lafa kaa'e. Inni ogummaa injiinara ta'e injiinarummaa isaa lafa kaa'eetu bosona galee hidhachuu jalqabe jechaadha. Argitee maal gochuu qaba kanatti jettu waan gochuu qabu itti hojjechaa jira. Hooggansa tokko hiiteef waan Oromoo kun namni namaa hidhuu fi kaayyoo hidhuu kana adda baasuu dadhabe namni. Nama kana foon nama uffatu nama akka beekan kana harka duubatti hiitee dhattee dukkana tokko keessatti hidhuu hin dandeessa. Humna qabda qawwee qabda yoo ta'e. Kaayyoo tokko nan qaba yoo ta'e garuu kaayyoon sun garuu hin hidhamu bahee deemera inni. Kaayyoon sun saba keessa jiraataan. Kanaaf hamma Oromoon jirutti kaayyoo walabummaa bilisummaa abbaa biyyummaa tiree murteeffannaa jira. Yoomuu jira. Warri sana hoogganan hidhamuu dhiisi utuu beenzilaan jarri gubaniiyyuu Oromummaan sun kaayyoon sun hin hidhamne jechaadha. Amma waajjiroota adda bilisummaa Oromoo waajjiroota kaafaa maaloo kana Oromiyaa hunda keessaa hin cufan miti. Kaan sa'amanii kaan kompiitara isaanii saamanii kaan maal godhanii warri sirnaa bashaama biyya bulchaa jiru biltiginnaa jedhamu kun. Kaayyoon sun hidhameera lakkii maali? Maal jennaan kaayyoon sun muka falaxaa baarzaafii keessa hin jiru. Dhala namaa keessa jira. Dhala namaatu fudhateera waan ta'eef dhalli namaa immoo ilmi namaa immoo irratti hojjetaa jira. Itti wareegamaa jira. Itti du'aa jira. Hin bilisoomaa. Baay'ee malee kun gaaffii tokko. Oromoon kan inni waan tokko beeku waan inni shakkuu hin qabne keessa har'a kan isitti himu. Nam bilisoomaa laatee xinnuma persentii 0.0 hin shakkiinaa jira keenya. Hin bilisoomna. Kompiliitili bilisummaa dhugaa hin arganna. Itti signeerraa qarqara geenyeera. Gatii baafnaa bilisummaan tolatti dhufee harka keenyatti laatamu hin jiru. Namni du'uu danda'a. Maaliif har'aa warri Tigraay lola nurratti kaa'ameera. Ni ji'a 8 keessatti hojii isaan hojjetan ilaala. Kana hojjetan atis Oromiyaa hin qulqulleessita. Abbaa Oromoo
warri Tigraay lolindaa Maalif har'aa warri Tigraay kana hojjetan atis Oromiyaa hin qulqulleessita abbaa Oromaa of gidduudhaa hin baasta sagaagaltoota siyaasaa of gidduudhaa hin qulqulleessita gudeeda kee keessaa kan ba'een hin bulta sirna ati ijaarratte sirna ati itti uumamte sanaan wal bulchita uffee barreeti jettu barreeti itti qabbaneeffatu bishaan keetti lafa keetti daa'imni kee bilisaan deemee baratee galee waa kalaqee waan biyya faranjiitti hawwinu kana biyya keessatti ijoolleen haayiskuulii baratan kalaqanii waan haaraa teknooloojii addaa uumanii qe'ee bilisaa keessatti bilisa ta'anii yaadanii har'aa barii barataan keenya waa kalaquu kan dadhabuuf sitti immoo bir'ataa barata bari. Kanaaf waara keessa taa'ee barataa garaa qooqifatee haga buusaa barataa argite hiyyummaa keessa taa'ee barataa maaliif qeesaa kan dagooge abbaa Oromaati. Sooressa ta'eetu jiru hiyyoome Oromoon. Abbaa utuu qabu abbaa dhabee beekaa utuu qabu beekaa utuu uumuu danda'u beektolii baay'ee garboonfataan irraa alanfatee nyaate. Kanaaf kun hundumfataan uumuu danda'u beektolii baay'ee garboonfataan qabu beekaa utuu uumuu danda'u beektolii baay'ee garboonfataan irraa alanfatee nyaate. Kanaaf kun hundumtuu barri seenaa ta'ee qe'een Oromoo qe'ee eebbaa qe'ee namni hunduu sabni biraanuu adiinuu gurraachuu qe'ee sanatti dhufee aara galfatee uffee qe'een itti jedhu qe'een Oromoo qe'een Oromiyaa qe'een guddaan tokko in ijaarama. Barri isaa immoo fagoo miti. Dhiiga ilmaan kee lafee ilmaan kee si gidduu jiruutiin in ijaarama. Kanaaf si gidduu deemee diina sirraa cabsaa kan jiru humna si gidduu deemaa jiru sana akkuma gochaa jirtu sana akaayii konyee tokko mucaa keerraa dhala keerraa hir'isiiti akkuma gochaa turte isa siif dhagaarra boraafatee qe'ee dhabee sirraa mana hidhaatiis ilmaan kee yaasaa jiru sana. Isa qe'ee keetii ba'ee roorroon utuu inni barachuu danda'u utuu inni fagoo ga'uu danda'u bosonatti galche sana gargaari nyaachisi obaasii uffisii isumatu qe'ee keetii bilisummaa qe'ee kee kan fidu isuma warri kaan immoo baranne jiru. Warri carraa taane immoo waajjira sirna garboonfataa sana keessa hojjennu immoo arganne keessatti waan bilisummaaf abbaa biyyummaa Oromoo fiduu danda'u irratti karaa beekamuunis karaa irratti hin beekamneenis sana gochuu danda'uun baay'ee gaariidha. Gumaacha akkasii taasisuun baay'ee gaariidha. Sana irratti immoo haa hojjetu Oromoon. Akkasittiin waan hawwinuuf, waan barbaannu, waan bara dheeraadhaaf eebonnuu fi baay'een istu eebotanii dhaban sana bira ga'uu hin dandeenyaan jedha waliin. Beekan Gulummaa irrana waamicha keenya kabajuudhaan gara tamsaasa keenya shinnigaa broadcasting service itti dhuftee odeessaa kana fakkaatu waan nu laatteef maqaa shinnigaa broadcasting service akkasuma maqaa uummata Oromoo bal'aatiin kabajamu faadhusi jechuun barbaada. Atis warreen baay'ee galatoomii warri shinnigaa broadcasting services baay'ee galatoomaa gulaaftonni baay'ee galatoomaa hundi keessanii yoo dhufaadha ayyaana. Egaa mee jara keenya mee waa tokko goonadha. Mee wantoota amma dhaggeeffataa turtan kana keessa rakkoon akka miidiyaan kun hin dabarreef ji'a tokkoof dhukkaamsameef maali jettanii yaaddu? Amma qeeqa shinnigaa broadcasting serviceetiin seenu sababiin isaa yeroo ta'e ofii laadheera yeroon itti waan kana gadi wanna jedhu haa ta'u malee wanti itti ji'a tokkoof dursaa sagalee qulqullina sagalee baay'een dhiifama isin gaafadha gidduutti muuziqaa dhageenya jedhamee muuziqaan dhibee sun inni kun kooppiidha kanan ofii kooti kooppii godhee bifa isaan hin argineen yeroo isaan interviyuu na godhan ofii koo waraabbadhee kaa'adheedha waan ta'eefi qulqullina hin qabu inni miidiyaa irratti saatalaayitii irratti darbuuf ka'ee dhorkame qulqulluu ta'uu danda'a inni isaan biratti hafe jechuudha kana dhiifamni isin gaafadha. Isarraa kan hafe egaa maaltu ture? Shinnigaa broadcasting servicein kuni damee shinnigaa chaanaalii keessaa tokko. Shinnigaa chaanaal kan jedhu kuni saatalaayitiidha maqaa saatalaayitiin bitamedha. Shinnigaa broadcasting service kan jedhu kan nama tokkooti kan dubartii tokkooti Washington DC nama jiraatu Astar Baqqalee kan jedhamtu abbaa warraa ishee nama World maali keessa hojjetaa ture nama guddaadha nama gara naqamtee kana eessaadha isheetu uummate isa kana gaazexeessitoota sadii qacarteetu hojjechiisaa jirti gara biyya ollaatti.
Inni kan biraan urjii kan jedhamutu wajjin jalqabee ture. Urjii kan jedhamu immoo Bosalamoon kan jedhaman fa'aa kanaadha kanaa ijoolleen lama tasfaayee kan jedhaman isaan kun dhaqaniitti dabalamanii turanii lama. Inni sadaffaan immoo Irbuu Miidiyaa Neetwoork kan jedhu SBS jiraatu tokko buleessa jaalannee gammadaati eenyu gammadaati gurbaa kanatu qabaa. Isaan kana sadantu walitti dhufuuf ture shinnigaa chaanaalii jalatti. Shinnigaa chaanaaliin immoo walumaa galatti birrii waboo taaksi foorsiitiin saatalaayitiin bitama yoo xinnaate ji'atti $8,800. Egaa maaliin jedheeni ture gara miidiyaa liistii gara 50 miidiyaa kanarraa walitti funaaneetan erga saatalaayitii bittanii maallaqaa qisaasessaa jirtu ta'e jalqaba irratti maqaa wabootiin guuranii saatalaayitiitti gargaaramuun dogoggora guddaadha yakka guddaadha miidiyaa dhabullee wayya malee jedheen gorse jira kana. Yoo immoo dirqama saatalaayitii binneettanii miidiyoota 50 antarreesse kana keessa 21 carraa kennaati sa'aatii hiraati yaanni uummataa biyya haga'u yaanni namootaa yaanni hayyootaa jennaan jalqaba irratti kan isaan naan jedhan isinitti raajii guddataa gaazexeessa raajii guddataa ijaan arguun barbaannu jedhan. Maali kaayyoon keessan tokko miti waa'ee bilisummaa walabummaa kana inni soo kaayyoo miidiyaa sarviis jedhee hojjeta. Maaliif jennaan isa hin barbaannu inni jara warra abaa'oo maaloo deeggara. Abaa'oo isi lama waboon lakki inni waboo warra akkasii inni waboo warra akkasii maali jara keenya waboo lama jira abaa'oo lama jira jedheetan qeeqe. Achii booda miidiyaa warra kaan immoo fudhaa erga raajii guddataa jibbitanii miidiyoota adda addaa gosa ila ijoolleen akka naannootti uummataniiru warra sikkoo mandoorraa uummataniiru warra maalirraa uummataniiru ijoolleen walloo miidiyaa global miidiyaa kan jedhu tokko jira isaan intarreesseen akka naannoo Oromiyaa hunda bakka bu'utti shinnigaan chaanaaliin kun naannoorraa immoo miidiyaa tokko fudhaati miidiyaa kunnan tokko ol baasaa hin barbaannu maal malee beekama 30 saa mucaan Washington DC Andu'aalem eenyu gammadaa kun irraa mugu deeqa 30 akka erga ijoollettiin kun as dhuftee xinnoo yuwannoo jedhe malee warri urjii jedhaman immoo walii galuu dadhabanii deebi'ani bira. Amma gaa guyyaatti daqiiqaa 30 yookiin 20tu darba gaa $8,800 maqaa wabootiin guuramee saatalaayitiitti ittiin bitama jira kee. Kana hin godhiinaa qeeqnaani interviewun godhame kun hin darbu jedhanii interview ko ukkaamsanii warra akka Dr. Jambaruu Fayisaa warra akka Dr. Ugaasaa nameedhama Awurooppaa Osloo kana jiraata. Jarri kuni miidiyaatti hin baane da'oo jiru. Hojiin isaanii da'oo ta'anii hojiidhuma nama kana walitti tattakaalaa. Dhuguma sabboonummaa qabu ilmaan Oromootii waan akkasii godhu. Keessa keenyatti xiyyeeffanna kanan jedhuuf kanaaf egaa. Waan Oromoo kun riisoorsiin Oromoo kun amma yeroo ammaa kana maaliif beektaa kan amma Tsaggaayeen fa'aa jirra maal godhanii maallaqa guuruu jalqaban kun qaa kana argani. Oromoo keessatti dinagdeen karaa adda addaatiin qisaasama. Uummanni ala kanaa yoo ati maqaa waboo jettee ilma gassiiroobsa. Waboo ennaan keessumaa uummanni hin kaffala. Garuu maanajimentiin isaa puuriidha baay'ee. Inni tokko amma fakkeenyaaf akkaataa itti loltoonni hooggansoota waraanaa keenya gidduutti rakkoon uumame isinitti immoo gollichaan akkamitti qarqaratti dhiibanii akkamittiin gammachuu abbooyyee ofitti akka qaban maaloo akka godhan isinitti immoo maallaqi isheen waboo taaksi foorsi irra dhattu karaa Dr. Jambaruu fa'aa gara jaalgammachuu abbooyyee deemti. Jaalgammachuu abbooyyee yeroo inni gollichaan akkas jedhee wannoo sanatu jira. Garaagarummaa summiin ala kanatti hojjetamu waraana keenya gidduutti illee garaagarummaa uume jechaadha. Ni tokko waaqa ta'ee inni tokko immoo gantuu ta'e jechuudha. Gollichi gantuu ta'ee inni tokko immoo goota ta'e jechuudha. Hundi isaanii nuuf goota. Hundi isaanii nuuf bakkee jiru tokkodha. Kan iddoo kanatti iddoo meeqatti akka isaan ciraman godhe warra ala kanaa summii facaasanidha. Summii kana immoo taajabbiidhaan xalaguu barbaade. Miidiyaa irratti interviiyuu na godhaniis dhiisanis ani qeeqan dhaabu. Ani waan soba Oromoo diyaaspooraa kana keessa fiigu waan tokko hubarran buusu. Amma jirra Walid Oromoo Congress kan jedhu sana gurbaa Kanaadaa Dr. Girmaa kan jedhu sana waraqaa sana jalaa hataniitu dafaniitu gurbattiin asin baasiin hojirra oolchanii warra akka Tsaggaayee Araarsaa. Dhuguma hannara. Ammattiin bebbeekamaa jiru chaanaalii qabu, miidiyaa qabu, chaanaalii isaanii ka saatalaayitii sana Oromatu kaffalaa.
jara warra halagaatu kaffalaa soo rakkoo tokko hin qabanii kanaaf akkuma culullee mul'ata namaa hatuu fakkeessuu jechoota wannoo kanaan oraatiroota kanatu jira kun immoo dhugaa eessas immoo hin ga'u kan sin ajaa'ibu wanti baay'ee lafa raase waggaa 5 jaha dura hin jiru amma hosseera waan amma hurgufaa jiran kunis eessayyuu hin ga'u sababiin isaa namni duukaan jiru miiruma isaaniif miidiyaaf saatalaayitii waan qaban biratti tokko hin jiru uummanni hubataa kanaafi umarratti warra shinnigaa broadcasting serviceetiin kananii dhaamsanii dhaamu qophii keessan karaa isin hin beekneen ani qophii isaa hambifachuu kootii fi dhiifama yoon siniin jechuu baadheeyyuu baga gadditanii siniin jira jechuun sila bakka sagalee ukkaamsitanii tu'an akka ittiin qophii hin goone ta'ee gurbattii taajjabbiitu sana imma goone jettu turtan miti isa si maal godhetu sasiyaan dhooratu maaloo godhee sana ani immoo qalem godhee kaayeraa garuu qulqullina baay'ee viidiyoon qabu garuu kunooti sabaaf godhee kaayeraa jechaadha. Haaloon sinitti ba'a haaloon sinitti hin ba'u sinan qeeqa itti fufeensi hin qeeqa umurii dheeraa qabdu hin qabdan namni taajjabbiin abaare umurii dheeraa hin jiraatu. Gaanifi kijiba waan taataniif hundeen keessan kijibarra waan dhaabateef piroogiraamii tokkitti lamituu dadbartu kanaaf qarshii kuma hamma kana doolaara amma kana hin qisaasessiina ammas uummatan isin irratti kakaasa kijiba waan ta'eef waboo qoraattiirra agamsarra miila qullaa utaaltu kanaaf birrii ergaa saatalaayitii irratti maallaqa hin fixiina. Uummanni immoo maallaqa keessan eenyuuf akka kennitan beekaa kallattiidhaan nama waraana biraan isinii ga'uuf kennaa malee abbaan barbaadde waboof kenni jettee diiyaaspooraa kana keessatti kiisii keessan urgufteef birrii keessan ittiin kenninaa kanan isin gorsa uummataan. Isa kaan kanaan duukaa deemee saaxila hunda isaanii tokkoo isaanii nambisu sobdoota hattoota sum'iinu keessa jirtu kan nan qulqulleessa gargaarsa waaqayyoof gargaarsa keessanii wajjiniin. Wanta kun aangorii naani maallaqa isin gadduuni iccita iddoo isheen jijjiirtu aanuu karaa ittiin argadhu qaba garuu iccituma sana dubbatamuu kan sodaatamu kan isin qabattanii jirtan akkuma kanaan dura odeeffannoo gurguddanatti kennitan fidaa aannan bobbaasa uummatatti kanuma isiniin jechuufi ammoo hin dhaabata shinnigaa chaanaalii yeroo dhiyoo gidduutti hin bada saatalaayitii irraas hin bada hin onas maaliif ennaan maddan qabu birriin kana boodan argatu. Birriin maqaa wabootiin funaananii saatalaayitii ittiin bitan kana booda hin dhaabata. Maaliif akka itti dhaabatu tokko warrumta maqaan kun saamuudhaaf kaan kun rakka saggaa'ee baay'uu kana booda uummata gara waboo maalootti dabarsanii ofii isaanii saammatu kana dabaree isaanii immoo. Kanaaf waa'een Oromoo nama burjaajes garaa nama guba nama aarsa baay'ee amanamoo ta'a. Sagalee namaa ukkaamsiinaa waan nama dubbadhe keessatti maal nama dabni jiru. Waan Oromoo qulqulluun dubbadhu maal rakkoo maaliif jiru. Kanaaf miidiyaan maal amma raajiin guddataa diinummaansaa maal godhu maal ta'u saatalaayitii keessan irratti dabarfate miindeffamee miti miindaa qacartanii fi miti tola hojjete yoo dabarfate maal ta'a akkuma Iskeel Gabbisaa gadaa chaanaalii irratti keelloo maallaqicha wayyaanirraa yoo argatan malee keelloo kuush naftaamuu sana gingilchaa maaloo kana qilleensarra baasuuf sana maal isin immoo warri shinnigaa yookaan raajii guddataa kana qophiilee babbareedoon jiru walloo global media kan jedhu jira mucaa walloo tokko kan inni hojjetee qophaasa YouTube irra calliseeruma Facebook irratti kan dubbatu maal ta'a saatalaayitii yoo kennitanii sa'aatii 24 tokko $8.8 jedhan baay'eera maal ta'a miidiyoota bakkee kanaa wannoo dhaban saatalaayitii dhabaniif yoo kennitan toluma yoo kennitanii maal ta'a tola islaamu lafatti badaa jira kun hojii 5 jaafoo fayyama lafatti kaffalaa jirtu. Kanan isin kadhee kanaaf immoo umuriin dheerattanii kanumaan abaaramtaniittu gogdaniittu nama haqaa qofatu dagaaga. Waan haqaa waan dhugaa qofatu deema kana booda Oromoo keessatti har'aaf jara qeeqatti hin deemu jedhee namtiire qeeqa isaanii guyyaa biraatti dabarsaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa nummoo miidiyaa keenyatti tokko tokkoon hin deebinaa nagaatti ga'a.